خمريم سوني حمال تهدو بجيبت بريز مساني ربي جا ربي واي حجابا موجه تو ما جنجرا به خيار كتا قبور كتا تيكا بجارس ربي جته ين أما ربي جته سي واي أمانتين تيتو كريستان هي كريستان جته جت حاجة هندي us kiristaanni kuni maali jeebete kaafira jechuudhaan jee kaafira jechuudhaan bagudan yeeyye kaafira us inni ka kaafiraati us isaan sun rabbi jaaye in firraad gaggeessaa jee gurbaa ati jeembo amantumatee tanaa hin beektu goggogi jeel ati fiifu halaala dhaabbattee maan kan fudhatte jeel amantumatee tanaa takka jecha akkasii nagi ifiifu hala dhaabbatteeti laal laga gamaa hiixattee waa xiqqoo fudhattee jeen amantumatee tanaa kan keeysan beektu jechuu barkin amantumatee tanaa hin beektu jechuun jira jaarsi yaa Allah ajaa'ib 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 akan ani ayye ergala labban gaafi waysi gaafannore gaafi akkamina gaafattu marattee gaafatamta filattee gaafatamta gaafi akka warra malaala gaafi warra malaala jechuudha. Lakki filadhee gaafatamu garuu waan barbaadan gaafachuu dandeessu. Isin asii filtu tana na gaafadhu haa jettu. Malaala hira eekolsee dabara ati jaalti dhageesseetta. Tana na gaafadhu jii filadhu taffeete gaafadhu akeetuun ani Abu Talhaadhaan. Tana na gaafadhu jiitii sanaasi gaafatu tanumaati jette sanaasi gaafatu. Lakki waan barbaadan haa gaafatani jechuun ani gaaffiin qabas isiniin ilaalama faaga deebitee gartee deebisee maleen. Ayyee. Aratu gaafata. waan irra lallabanneeti yaa xiga Paawulos macaafa keessatti dubartiin marfeessa qullaan deemi jedheen isii mana keessatti deemti qattee tiiftoo irra maaliif qullaa teetti naa gaafadha. Ajab. Aniiko. Ani mucaa kakuu. Maal jettanii? Paawulos macaafa keessatti dubartii mataa qullaa hin deemini mataa qullaa deemuu mannaa haaddachuu wayya isheedhaan jedhe. Maaliif tiiktookarra mataa qullaa teessi rifeensa ishee bantee. Dubartii moo? Dubartii misi maanas. Ati jechuudha. Ana warraa jalqabdanii. Eka macaafa ati peenteedha miti peenteedha naan jette. Amantaan kee peenteedha. Paawulos immoo macaafa keessatti barreessee dubartiin mataa qullaan deemini mataa qullaa deemuun isheef hin ta'u yookaan haaddachuu iyyuu qabdi malee jedhati immoo tiiktook irrattuu gadi baastee qullaa taa'aa jirta. Maaliifii siin jedhan ustaas Arab kunoo? Hayyee tiiktook irratti jedha osoo hin taane amma fakkeenyaaf yookaan wangeela lallabuu dandeessi yookaan immoo isteejii baatee faarfachuu dandeessi sila kana ta'u garuu uffanni ishee hundumti yoo sirrachuu qaba garuu tiiktook irratti namni wal gaafate hin jiru madarakii waaqayyoo irratti immoo ejjennaa ishee uffata ishee rifeensa ishee hundumaa sirreeffattee haala kanaatiin ittiin jechuu dandeessi. Gaafas tiiktookiin hin jiru saniif akkasidha Paawulos. Maal nama garraa maree dhugumadha koo waan masirriin dubbachaa jira. Abboon Paawulos nu gooti bakka anis deebii argatteerta gaafas Paawulos gaafa tiiktookiin waan jireef Paawulos akkasidha. Okey amma garuu rakkoo qabaadhe. Amma deebi'aan isinii deebisatu isiniif hin taane immoo kun waan nama gargaaru. Ani immoo gaaffii biraa si haa gaafadhu amma kan ustaaz Arabiidha. Paawulos barnoota keessatti dubartiin gabiitti haa jiraattu barnoota yoo barachuu barbaadde amma abbaa manaa irraa malee
manatti abbaa manarraa barattu malee bakkeetti gadi hin ba'inii jedha. Ati maaliif TikTok irra dhufte? Maaliif TikTok irra dhufte? Amma inuma jennee yoo malee isinumarraa yoo kaasee anatti yoo ce'ee nuninis taanaan waaqayyo uumaan keenya inni lafaaf samaayii uume kunii nuni abboommi isaa hundumaa eegnee nu jiraachisaa jira osoo hin taane tola isaatiif dhiifama isaa fi araara isaa nu baay'isee nu jiraachisaa jira. Isinillee akkasuma fakkeenya yoo fudhannee mataa kaastanii hamma miilaatti yoo xaxattanii qaama keessan dhoksattanii yookaan immoo yoo rabbiin gadi hin bayinaa isiniin jedhe isin mana keessa yoo xaxattanii ooltanii waan gaarii hin hojjettan taanaan abboommi sana hin eegne taanaanii toluma isaa isin jiraachisa malee waan abboommi isaa eegdanii jiraachaa jirtanii miti. Akkas jechuuti warri Lallaba isa sila dhiistee ammatti deebitee. gaafa lalla isiin sirrii miti. Eegalee gaafilatti. Akkam? Gaaffiin sii galeeraa silaa. Maalan siin jedhe beektaa Paawuloos barnoota isaa barsiisaa ture keessatti dubartiin mana haa teessu mana gabiitti haa jiraattu yoo waa barachuu barbaadde abbaa manaa ishee qofaa irraa haa barattu jedha. Ati immoo eenyurraa barachuudhaa itti as dhuftee taa'aa jirta siin jedhe. Moo jaarsa keetu as keessa jira. Gaafa dhaasatti. Dhuguma ati maal hojii TikTok irra dhuftee jettanii na gaafattanii koo kanaaf hin akkas jedhee isinii deebisu. Mee anis gaaffii tokkoon isin gaafadha. Isa kana deebisteettaa? Deebiseera maal hin dhageenye? Maal jettee deebiste? Maaliif dhufte? Eenyumti keenyayyuu akka abboonni. Eenyuudhiis kasa kan keetiin si gaafachaa jira bar. Barsiisni Paawuloos sun sirrii miti. Siniyyuu nageessan kan rabbiin keessan isin abboomu. Ana dhiisi ka yeroo na gaafattu haasofna isaa. Deebiidha walitti qabeesni deebisaa jira ararraa kaasisnitti dabalee. Ayyee ustaaza arabaa sabsiisaan. Carraan keessa carraan keessa. Ayyee haadha biyyaa amma tasgabbaa'iiti miira kana keessaa ba'iiti sootuma waliin haasofna sii danda'ama. Eenyutu? Ati. Lakkii ani miira keessa galee jiru koo gaafa keessa isin deebisaara malee Waaqa waaqessitu qabdaa? Eeyyee. Meeqadha? Meeqadha waaqneeti waaqessitu? Meeqadha? Tokko moo lama moo shan moo ja'a moo torba moo sadii moo? Waaqni nanti waaqessu Yesuus Kiristoos faayisaa addunyaa kana samaayii fi lafa dachee kana diriirsee nama faatti fakkeessee uume sanatti naman. Meeqadhaan jedhe eenyudhaas hin jenne meeqaan? Yesuus Kiristoos qofaadha. Tokkodha. Tokkichuma ergamoonni immoo hin kabajamu malee waaqeffaman. Oyyuu waan ansi gaafadhen deebisiin ijoollee arabiyya maaluma taate. Waaqni ati waaqessitu tokko moo lama moo sadii moo afur moo shani? Tokko Yesuus Kiristoos. Inni waaqni ati waaqessitu tokkoon sun Yesuusidha. Yesuusidha. Yesuus jechuun isuma Maariyaam deesse sanadha. Yesuus Kiristoos isa Maariyaam deesse yoo ta'e iyyuu bifa keenyatti fakkeeffamee gadi. Isa moo isa miti? Isa moo isa miti? Yesuus Kiristoos isumadha. Isumadha. Maariyaam gaafa sana waaqa deesse moo nama deesse? Bifa namaatti fakkeeffamee foon uffate malee waaqadha. Isa waan itti fakkeeffame booda natti himtaati. Waaqa deesse moo nama deesse Maariyaam? Maariyaamin faayisaa addunyaa kanaa deessee. Afaan Oromoo beekta miti haadha biyyaa? Afaan Oromootiin hin deebisaa jiran afaan Oromoo. Waaqa deesse moo nama deesse? Waaqa deesse. Waaqa deesse? Ergamichi gaafa isheetti dhufee yaa Maariyaam ayyaana qabeetti ulfooftaa waaqa deessaa ittiin jedhe? Moo ilma deessa ittiin jedhe? Ilma deessa ittiin jedhe ilmi sunis faayisaa addunyaati ittiin jedhe. Nariifatiin. Gaafa sana ilma deessaa ittiin jedhe moo waaqa deessaa ittiin jedhe? Ilma deessa ittiin jedhe garuu jaalattanis jibbitanis Yesuus Kiristoos. An jaallachuuf jibbuu koo bira naqeenaati. Ani koo maal taate tasgabbaa himan.
Waa jaallachuu koof jibbuu koo bira naqiniiti gaaficha ergamichi waaqaa sun gaafa itti dhufee dubbataa ture sana Maariyaamiin ilma deessa moo waaqa deessa ittiin jedhe. Ilma deessaa ittiin jedhe maal akka Ayyee ilma dhalate mooree waaqa dhalate gaafa dhalatu immoo. ilmuma dhalate garuu waan hundumaa gochuu danda'a bosa kennameefi. Yugaan ariifatiniiti ilma dhalate miti. Waaqni dhalanne ka. Ani afaan Oromootiin isin deebisaan jira jaalattanis jibbitanis afaan Arabaatiin immoo hin beeku. Afaan Oromoo miti nanaasaa jiru kun. Afaan Oromooti isinitti dubbannaan immoo dhaga'uu diddan qaba. Ayyee buleetti kiyyamas dhaggeeffadhu. Ustaaza eenyudha kun? Ni beektu? Allah. Intalaa jaarsa kana beektaati? Maal beektaay? Jaarsa kana beektaa isa iskiriinii irra jiru kan. Isa kam? Jaarsa si gubbaa jiru kana hin beektaa? Mataa kee irra jiru kan. Lakki hin beeku kan. Ilaali. Dhugaa jedhamee sirrii ilaali. Dhuguma hin beeku kanaan. Lakki hin beeku rabbi. Okay, inni kun sobaadha jedhi yaa. Inni kun sobaadha jedhi. Ani kan beeku. Ausbillahi min shaytaan hin beeku ani boon jedhu maaf an jedhaa. Maaliif Iyesus waaqaa miti jedhee ka barreesse isa dhugaadha moo soba dubbate? Ani isuma suuraa asirratti maxxansitan kanaa hin beeku. Bar isuma kanaatu Iyesus waaqa miti jee waaqa kan ta'in isatu barreesse. Inni kun dubbiin isaa san dhuga moo dhugaa miti waaqa kan ta'in barreesse. Amma jaalattanis jibbitanis ani Iyesus Kiristoos waaqa ta'uusaa amaneen gurbaan kun laal kasi gubbaa jiru kun Iyesus waaqa miti jedha. Dhugaadha dubbata moo soba dubbata? Soba dubbata. Galatoon inni kun Paawulosi eega soba dubbate. Hallelujah. Hallelujah. Bagatti cabsite soba dubbata Paawulos. Hafuura keessaa baha. Abbaatu hafuura keessaan ta'an adiisi asumattiin naa taa'ee jira hafuura kana oowwifadhe anti jaafoon seenuun fadhu. Ustaazamde. Ajaba. Ani. Ustaazamde waan dalagaa jetti nyaadhu. Har'a bakka kontentii haraaraan dhufte. Isini kan hin jedhu. Ani koi tasgabbaa'e mee maalan siin jedhe beektaan? Ergamichi ilma argattaa ittiin jedhe miti? Isheen immoo isa ilma argatta sanni jedhe sana dhiistee waaqa deesse? Ilmuma dhalate santu. Isheen waaqa deesse jette siila. Maanama fuuldura gorture. Ilmuma dhalate waaqa deesse naan hin jenne ati siila. Isuma ilmuma dhalate santu waaqadha. Aboo isaaf kenname sana waan hundumaa gochuu danda'a waan ta'eef iyyuu. Abuu Xalhaa. Ani maali afaan tokko haasofna? Ustaaza Rammaa jettan. Maal lamanaa ta'een? Akkanatti fakkaatutti ilma santu guddatee waaqa ta'e. Akkasimi ani. Eega guddate booda waaqayyo aboo kenneefi mire. Gaafa inni timeef gaafa dhalate ilma ture. Gaafa dhalate ilma eegasii guddatee waaqa. Inni gaafuma dhalate sanaa keeyyuu aboo isaaf kenname sanaa waan hundumaa gochuu waan danda'uuf iyyuu. Macaafan dubbistaa garuu. Macaafan dubbisa miti? Ani moo? Maali na dubbisiisuuf immoo waan dubbisuudha baadde? Ayyaa rakkoon qabuuti. Hin dubbistamoon dubbistuun jedheeti. Maannati waa hunda diffeensi ofirraan godhinati ofirraan faccisiinati. Faccisa duwwataati. Isintu nama dhibaam dhugaa rabbi gaafii majaa gurra hin qabne nama gaafattu. Maali ati amma maalan siin jedhe beekta? Maariyaamii waaqa deesse moo nama deesse jennaa waaqa deesse naan jette. Ergamichi gaafa Maariyaamitti dhufe sana ilma argatta jedhee moo waaqa argatta jedhee naan ilma argatta jedheette. Ilma argatta sanni jedheen sana sobsiistee isheen immoo waaqa deesse siin jennaan
ilmichumatu waaqa ta'ee jette erga guddatee ta'ee naan immoo iyyeenii jette miti amma moo akkam jette? Ergi guddatee ta'ee kan jettani gaaffii keessanii fi dhalate inni Ta'ee jenne malee hin ta'e hin jenne nuyi asitti laa erga guddatee ta'ee laata inni si gaafachaa jirra. erga guddatees ta'uu daa'imummaa isaattis ta'uu inni isumatu fayyisaa addunyaa kanaati. Ooyi Yesuus kan waa hunda gochuu hin danda'a. Hin danda'e. Eenyu kun? Inni kun eenyu? Inni kun Ani hin beeku suurota maaliif suuraan ikkoo maali wangeela keessatti maxxanfamee jiru wangeela keessa barreeffamoota jiru. Waaqayyoo keekkabii wallaaltu Waaqayyoo kee abbaa. Kana waaqayyoo fiddanii reema nagararraa keessanii. Kana nan beeka si deebisu. Deebis eenyu? Joon Markii hin jeeqimii qoyimii taraa eegadhu. Deebisuutis eenyu? Inni kun soba abbaa sobaadha. Eenyudha? Muhammed safalaasama mataa isaa kalaqe. Hallelujah, harkaan sii dhawa. Fiiloodha namni kun nama Yohaannis takka barreesse namicha Yahudaati. Yaa Yahudaa. Muhammed. Abbaa fiiloo takka barreesse Yohaannis boqonnaa takka lakkoofsa takka barreesse fiiloo nama jaamu nama Yahudaa. Isobinaa sagaleen keessa nama guddaa. Siifin fida. Siifin fida. Sagaleen keessa nama guddaa fakkaata. Hooli qimsi yaabnal kal. Liqimsi hodho. Mana marrabsi ture tasgabbaa. Ati maaltu singee miti fila. Faggaa jaarsa keetii ati us. Hanni jaartii teetii miti. Afaan kee qabadhu. Hanni jettee waywaatiin. Maafi? Sirrii deebisaa olteeti. Sirrii deebisaa olte. Gaaffii sin gaafattan jecha muluma buluu deebistee. Kun lallaba siin jennaan nama daqiiqaa tokko haasa'uu hin dandeenyedha. Turtuun hin jedhiin itti dhaggeeffadhu waan siin jedhamaa jiru. Eenyu namtichi kun? Miira keessaa baa warri garee shaada wallah. Ammaan hafarsee si garsiisa. Namichi kun eenyu? Macaafa Yohaannis 16:13 dubbifadhaa. Namni kun eenyudha? Namni kun? Maal waliiti googilii irraa gadi yaastee maalitti eenyudha siin jee? Kan suuraa asirratti lalaxxaafta suurri macaafa keessa jiraaree maal jechuudha? Ati uska. Zimbal baakki. Macaafa qulqulluu irra suurri hin jiru. Afaan Amaaraan beeku waan ati jettee hin beeku. Ikkoo suuraa itti galabaxxee kaaffiddu macaafa qulqulluu keessa hin jiru suurri. Nammee kaasa'u jira. Dhiiraa fi dhala wajjin haasa'anii gara. Maal taata? Nagayaami biitii? Maal? Afooshaan qabdanii isin? Eeshi suura nurraa. Isaa rakkoo hin qabu. Eenyudha kuni? Isin deebisu? Deebisee. Sasin mana keessa keewwattanii itti sagadda waaqa tolfama. Okay. Kanaafuu ati hayyee bareedaa dhaabba dhugaa kanumatti. Himati itti sagada kan waaqa tolfama. Nuti footoo tokko iyyuu hin beeknu nu dhaabbata qulqullaa'aman. Obsi yaa mucaa namaa. Eenyudha inni kun? Waliiti mana naqatte hin beeknu waaqolii tolfamaa abjuu laaqamaa barreessan sana taaree. Kuni eenyu? Falfalaa sana fakkaata isa quraanaa keessa. Dhugaa keetti falfalaa sanii Paawuloosii. Hallelujah. Siiti Paawuloos kana godha. Paawuloos keeti. Falfalaa Paawuloos kee. Sati manatti naqatte falfalaa immoo quraanaa keessa si kennu. Okay, hold on. Ustaaz Arab jirtanii? Qaame namatti wajjinaati ani amma gaaffii sin gaafadhe. Dhaabbadhu. Ustaaz Arab jirta? Abjuu laaqamaa sana dubbisaa achi deebaati. Dhaabbadhu. No. Akka tokko sagalee Ustaaz ni jirta? Injira. Tole. Wanta kompiitara biraa qabdaan bilbila biraa takka. Wallahi na ukamsaa jira. Namni biraa danda'e baasee. Anaan wajjiyaa sawa yoo na baasuu dandeesse. Hayyeen baasa. Tole. Paawuloos jiitiitti na barreesses kan. Paawuloos. Falfalaadha jee hin dhagatina. Kan jedhu macaafa qulqulluu keessa jira suurri kun.
Maaltu singe suuraan bakka fedhe yoo jiraate Paawulos keessii fideeni kunoo. Paawulos ta'uu isaa namni maaliin beekare suura barbaada waan beektuun ni fida obsi waan beektuun ammas as baasa obsi. Falfalaadha jettee atiillee reefuun tana sobduudha jettee gurbaan falfalaadha jee bukkeerraa haasamman naqee kunoo kitaaba kudhamee keessanii barreesse. Dhugaa waaqaati kanuma keessanidha. Suuraan simmaxxasitan kun yoo kan macaafa qulqulluura suurri tokkoyyuu kan kenname hin jiru. Aappilikeeshiniis yoo bustan macaafa qulqulluus yoo dubbistan. Amma fakkeenyaaf akka quraanaatti suuraa qabaachuu danda'a. Suurota sana achirraa isin shootoon buufachuu dandeessu. Garuu immoo macaafa keessatti iddoon inni suuraa nuu kennee jiru hin jiru jaalattan. Ani yooniin suuraa jara guutuu siyaasi marni ni argita. Ani suuraa keessan irraa dantaan qabu garuu isinillee suuraa tiyyeessin ergu akkamitti gootamu suuraa. Paawulos sobduu jetteeni anfaa akkam manaan jechuu teessaa'u. Paawulos sagalata guddaa. Isin gaafadha. Ikkoo isin na gaafadha. Isin beeyyameera amma suura keessan barbaaddatanitti gaafi isin gaafadha. Suuraa barbaadachaa jiru an suuraan xiyyamarra jiru. Obsi. Suura barbaaddatanii ergitanitti ikkoo isin gaafadhaan jedhe gaafii. Eenyudha inni kuni? Eenyudha kuni? Wallah ani jaalattanis jibbitanis suurota isin ashaangulliittiin itti gadi guurtan kana tokkollee hin beeku. Sababni isaa ashaangulliittiidha dhugaadha ashaangulliittiidha. Eeyyee aniin waaqayyootti amana malee inni amanu Yesuus Kiristoos fayyisaa lubbuu kootii kanatti amanu sanaan kan hafe suurota isin bilbila keessa gadi guurtan yookaan immoo. Ati os takka osaadha qofaala sirraa dhiisati. Maalitti nuta suura kana gurbaa dhiiraa sanii ol naqaa. Gurbaa dhiiraa sanii ol naqee takka gara faa'us. Meessa jira gurbattiin sun. Macaafa gurgurtaa suurri hin jiru suura bakka ta'e fiddanii nutti hin argisiisina. Nu suurarraa dhimma hin qabnu. Usati. Obsi. Joon ergadhu. Eenyu bileentii tu maqaan sidha eenyu marata masarati dhiifama. Masarat. Isin keessa namni gaaffii namarraa fudhatu hin jiru. Okay. Takka maayikii qabadha. Eenyudha kuni Joon? Bakki suura keessa hin jiru macaafni qulqulluun akkanuma suura walgada bartanii biyya. Eenyudha kun? Ustaaz Asbaasaa viidiyoo. Maal jettaniin argama? Okay, dhaabadha viidiyoo haa baasu ustaaz. Maal baasu viidiyoo maal goona ustaaz? Viidiyoo haa banuu. Nuti lafarraa waa kan qabnu waaqii keenya samiirra jira. Yes. Footoo miti. Suurarra jiru keenya waaqayyo samiirra jira malee warri suuratti amantan ilbaanyu malee. Ustaaz of guddisaa sirriitti. Eenyudha kuni suuraan tun eenyuti? Footoon tun eenyuti? Mee waa'ee isaa dhiisiiti ati gaaffis gaafadhu. Footoon tun eenyuti? Dhugaa rabbii suurota kana quraana irraa buustan malee macaafa qulqulluurra suuraan hin jiru. Ati ni Macaafa qulqulluu keessa suuruma takka. Ne ustaamoo. Namicha footoon kun utuu Paawulos ta'es kan fedhe ta'es maaltu nu ilaallatama waa'een footoo kana? Jechuun ni arrabsitan kaa nama waaqayyo jechuun. Arrabsiin maalti gadi dhufa nama namiti maali akka keessanni nuti nama Nabii Muhammed san akka uumaatti ni ilaallu barre. Bakka isaan kun ergamoota nama. Paawulosiin arrabsitaa duba. Arrabsee dhiisee narrabsines osoo ni arrabsees nama. Yoon arrabse maaltu gad dhufa jettaa barsanuu. Osoo argee arrabsees cubbuu sanatti fudhata malee maaltu kana waaqadha moo maaltu wal ilaallata kana wajjin. Ameen. Tole waan isin jedhu Joon ati macaafa dubbistee ni beektaa? Quraan abjuu laaqamaa sanan dubbisarra caalaatti. Okay, macaafa hoo? Falfala sana dubbiseera. Macaafa kee tooyje macaafa kee amma arrabaniisi macaafa kee. Macaafa koo sitti na ajajennaan hin dubbisa miti. Okay, ayyee waan na dhibe macaafa kee irraa si gaafadha. Ani waan sin na dhibeen quraana kee irraa si gaafadha na dhaggeessa. Na gaafatta rakkoon qabu na deebisime. Gaaffii meeqa na gaafatti sin gaafadhan immoo. Ani ammaan ol seene maraattu maal taateetti nagaan qabdu xeenaan keetti kikkilii mitiisa. Amma naa gale laguusi jira macaafni kee dhiirtiin laguu qabdi jedha laguusi dhufe.
Isinin qamaatanii silammuu maaf irraftanii isin sa'aatii kana TikTok irra maaf teessu nama guddaa miti sagaleen keessan nama guddaa fakkaata raftan. Yoo nuti qamaanee sa'aata na TikTok irra teenye ati hoo maaliif teesse? In qamaatee atillee? Ani dargaggoodha rafaan jira dubbisaan ture amma rafuuf hin deema rafatis. Ciao. Okay. Asuma dhaabbadhu takka macaafni khediirti laguu qabdi jedha. Wanni sun akkam takka dhugaa? Macaafni kee inni falfalaa waraabame sun maalidha namni dhugaadha? Enu falfalaa waraabameen kophaadha. Maaligaa dhiirti laguu qabdi jaa. Ati xoorii sirraa yaa'u jira? Dhiiga sirraa yaa'u? Hidmatti iddoo akkasii sanaa suuraa kaasaati guddisaati akka foota amma suuraa maxxansa sanatti nu maxxansaati qistii sana baasaati jechuudha iddoo akkasii. Hayyaani ani eebbifame ani. Quraanni kee immoo dhiirri jannata keessatti sagal dhalaa jedha dhugaadhaan. Ragaa naafiti. Daffi ragaa fiti. Bro Jooni kan jettu kun tokkicha cal jedhime daqiiqaa muraasaaf. Tinis no challenge jedhin. Maamroo la baasaati qistii iddoo akkasii jedhu sana nu maxxansaa akka suuraa maxxansantiin jedhu macaafa qulqulluun akkasiin jedhu. Dhiirri tokko 70 fuudhadha. Askan ni dafi bakkatti kas jiru kuno yoo dhugumatti ati ilma halaaliin dhalate taate fidi ragaa yoo kanatti diqaalaa dhalatte jeetiin ragaa sii masakkara. Lafattu amma kudhaniitti fuudhaa jirtu. Kunoo nu biraa amma kudhaniitti fuudhaa jirtu achirraa amma 7. Bara amma kudhaniitti miti amma dhibbaa ragaa qofa sirraa fada ragaa yoo ati ilma halaaliin dhalate taate fidi yoo kan sagaggaalummaan akka ati dhalatte sii Inni nama rakkoo hin qabu mee quraana kana. Ati akka sagaggaalummaan dhalatte sii mirkaneessa macaafa keetirraa yoo ati ragaa san fiduu baate. Ustaaz Waltanaa Baasaa maali? Quraana kana maaltu laaqee? Obsi daqiiqaa seera leewwataa na Baasaa. Quraana sana maaltu laaqee sanaa deebisime? 15 seera leewwataa 15 na Baasa. Baasa laaqina. Dhaloota laaqinaa rafa. Asna guddisus illaa qabta har'aan tana laa qabta wayii takka agarte. Hallelujah. Caafa dhiirti jala gubbaan bulgaatu inni haa dubbisu. Dubbisi lakkoofsa lamarraa. Kun seera kakuu Musee keessatti raawwatame. Kakuu Museetii fi kakuu warra keessanii siitu beekama. Jaatamee jaa'eteeti jaarraa dhiiftee silaa jaatamee jaaha seexaanaati. Irraa dhiiftee sanii wal guuratee deemta. Dubbisi dhiira laguu qabdu. Ati immoo moodeessii qabda. Moodeessiilee namni si bitu hin jiru kaartoona ofirratti ashagdee deemta. Dubbisi. Godina na dhaggeeffadha. Hallelujah. Dibooraa naasaataraa hallelujah liirini biche kakakakaka. Ammayyuu keessa si keessaa yaa'u seexanichi. Dubbisi. Baba sakati ka parasania. Hallelujah. Kuni. Hadayu ya dafi dubbisi. Kuni. Dafi dubbisi. Dubbisi kuni kun jedhitiiki. Dura dubbisi. Ini ati Abu Talha hani maraja. Dafi dubbisi. Dhaggeeffadhu kanan dubbisa. Dafi. Xuraa'ummaa jaa waan biraa takka dubbisi xuraa'ummaa. Saatis hobdee idii. Najisummaa jaalal najisummaa hin bulgaati jaadhiirri jalaanillee xuraa'ummaa wanti tokko saala isaa keessaa dhangala'u. Namichi saala isaa keessaa waa dhangala'u jaalal. Dhangala'u sun Quraana keessa jiru seeyin inni akka quraanaa. Isicha hee jalatti dhangala'u. Okay, dhiirri eeganii fi dhangala'aan keessaa yaa'ee Paawulosis xurii qaba jechuudha. Asillee laguu qabdee jechuudha. Moodeessi eellamde. Adeemsa sabni Israa'elitti Museen gaggeessaa ture. Adeemsa waan irraa dhangala'u himi ni himtaa waan irraa dhangala'aa jiru. Beezii amantii ittiin qeeqxuun qabdu amantii kaleessa. Beezii miti amantiin qabdu ati amantii eliminaayitiidhaati. Dubbisi hunnoo dhiirti laguu qabdi ja'a. Dafi. Amantii. Waa isti awwaaran kaasinaati dhugaa dhiifa malee. Talaati waa jedha malee barreeffamni suni laguun jedhu laguun dhugaa rabbii dubbachuudhaa fi dhugaa jallisuudhaan tattaafatina no hin jedhu dhiiratti akka isin beektanittis akka nun beeknuttis ani ati ofii keetti dubbisi ani waan hin godhu jedhu macaafa Hisqeel na baaseeti. Meeshti barreeffama sana keessa Siif kan na obsi. Ohin jirjirini.
hinjirjirin hoggaan siin hinjirjirin buskuta ko. Isgeel meeqa sinii ba? Waan magaalaa beela. Didamni takka didam naa baasi. Didamni sadii saddeet naa baasi. Ela. Akkas jedha. Ejjummaa ishee isa biyya Gibxiitti jalqabee hin dhiifne jedha. Namoonni yeroo ijoollummaa isheetti ishee wajjin ciisanii mataa harma durbummaa isheetti sukkuuman hawaa ejjummaa isheetti ishee irraa hin dhangalaasanii jedha. Maaltu dhangalee waan dhangaleessan naa midati. Maal dhangalaasan? Daafii hattishoo. Maali? Dhugaa Rabbi. Waan dhangalaasan naa himta moo naan himtu? Isuma gaafadhu dhageetisa oolle. Eenyuun gaafadha macaafa kiyya jettee harka guurrattee deemta hashaayin danfifachuun taane. Wallah. Tallaa ballaa jallaa nallaa baasii as kan isin jedhe maali wanti asitti macaafa qulqulluu dhadheengate ati dhiyoota na hunda macaafa qulqulluu jedhe. Macaafa qulqulluu jedhe ma eenyu miici ookee dhaabbadhu beekaa ta'e eega as keessa jarri dhangalaase eenyutu irraa dhiqee qulqulluu godhe. Eenyurraa? Sirraa tahee nama irraa tahee hin beekuun maqaan dhoyne tarii sirraa dhangalaasan tarii kunoo maraata eenyu gaashi. Amma yeroo gaaffii sana gaafattee maalirratti hundoofteeti warra dhiiraatti laguun sitti dhufaa jettee gaafatte dhiiratti laguun hin dhufa jedhee barreeffamee jiraare barreeffamichi akkas jedha. Hadiiraa atiitu usuu amma tadhalaa dubbisi maali wanni dhangalaasan? Dubbiseera garuu maal dhangalaasan? Isa hin beekullee isa gaafachuu dandeessa. Akkamiin wallaalta kitaaban beeynetti amantaa daqiiqaa takka obsi. Kitaaban beeynetti kami amanta kitaaba waan keessa dhangalaasan qulqulluu kamiin naan jette eenyuun miice bishaan kamiin dhiqan ajaksiin dhiqanii qulqulleessanii yalla. Bishaanuma sanittiin dhiqatasanii dhiqanii qulqulleessan ta'a. Fidi bakkatti okay maali wanni irraa qulqulleessan san maal dhangalaasnaani maal qulqulleessan? Ani hin beeku. Akkami kitaaban beeynetti amanta? Dirqama isa dhangaleessana beekuun qabu kitaaba dubbisuudhaaf. Dirqama qabda kitaaba keetirra yoo waa dhangalee miti yoo ati miicuu qabda. Yaa Allah. Kee haa ta'u gaaffiin keessan kanadha. Anis gaaffiin qaba gaaffii siin gaafadha. Deebisi tana dura. Gaaffiin isin gaafattan iyyuu gaaffii ijaagurra hin qabnedha. Koo dhiiratti laguun sinitti dhufaa jettan eenyurratti dhiira keessan irratti moo dhiira kiristaanaa irratti laguu ergitanii kana gaafattan. Wanta gaaffii hin taane as baatanii nama gaafatinaa dhugaa dubbachuudhaaf wanta kallattii jiru yoo ta'e nama gaafadhaa rakkoon qabu namni isinii deebisa. Garuu immoo gaafa dhiiratti laguun hin dhufu. Maayikii walirratti qabuun maa barbaachisee gaaffiin qabaanis gaaffiin isin gaafadhaa gaaffiin adeemsisu. Dhugaa jalaan maan dhiyeechinaa dhugaa jalaan dhiyeechinaa dhiira kamitti laguun dhufe. Bar macaaficha jedhe malee nu jedhe miti. Inni haa jedhu macaaficharra kan barreeffamee jiru waa jedha malee laguu kan jedhu hin jiru tokkicha macaafa kana lafa kaa'a. Gaaffii isin gaafadhaa gaaffii isin gaafadhu kana naa deebisa hundi keessan. يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ جرتو هلا قجرة dhaggeeffachaa jirtanii? هلا قجرة صح؟ Jira sagaleen keessa. Beekaa godolaa dhugaa namarraa jechuudha. Inni jira wallahi maayikii qabadheetii inni jira jechuun jira bar. Hayyee dubbisii kottu eenyu hawwan keenya dubbisame. Amma ishini maa akkuma gowwaa waan nama deebi'aa dhugaa dubbachuudhaaf erga seennee gaaffii dhuma nu gaafattu malee tokkitti yoo hin dubbisu macaafni na harka yoo jira nan dubbifadhaarra macaafa dubbisuu nan barsiistu garuu isin koo gaaffii nama gaafachuu malee carraa namaaf hin kennitan akka namni isin gaafatu maaliif deebiin carraa wahiituu siin kan nu dubbisuusi. Hin dubbisu macaafni qulqulluun na bira yoo hin jira. Akkas taanaan maayikii qabadhu.
Qabadhu maaf hin qabadha gaaffii sin gaafadha nu gaafachaa ottas ni deebisaan oole miti amma immoo gaaffii sin gaafadha. Walumaa Hin gaafattu ni dubbistamoo sin gabbuusa. Buustu buusta malee maaliin hin sallee. waan Dhugaa jalaa naadeef dheessitanii namni amma ganna buustu qaba. Maal buna Gabbuu ijaatti jaldeessa. maaliif dhugaa namaa dheekitu sin? Dhugaa maa sodaatu? Dhugaatti hin Si deemtanii? marata. Ni dubbi eenyugaa masarat ni dubbistamoo hin dubbistu. Hin dubbisu. Dhugaarraa dheechira dhugaatti dheechaa malee sin dhugaa namaa dheessina. Dhuga dheessinaa maal jechuun jira eega akkas taate hayyee. Xiqqoo wal dhaggeeffachuu wannuma jiru nama dhaggeeffachuu dandeessu. Ishi madam si dhaggeeffadha maal jedhame haa tokko. Nama dhaggeeffatan dhugaarraa dheechisu. Dhugaa nama dhugaa keessan Amma hin hafuura deebi'ee jedhee miiqalaas ka hafuura deebi'ee dubbisi kaawwayi. Oolaachuun sinii jechuudha. Ofii keessanii daandirraa baddanii dhaloota daandirraa baddachaa jirtu. Jalloota warra jallootadha. Numaan warra tamaam eenyu arif tamaam nu dhiisi gaa nu shaakaleen mootii si godheetiin jira hundoo kana feetala. Ustaz galgala waa dabalee rafume bakka takka dabalee rafu. Isqeelii daballaaf jeetiin bari beekaa san isii wanta na jajjanaanii san fide dhagnaarree xiisha kaayee fitee ofaarraan. Bani abu talaa abee bakka san. Abu talaa bari. Isqeel diide. Dideemsa didida. Innollee Dabalatee rafu dabalee. Xiqqoo mataa garagalchuun dasna jaa'u. Jaluma taanee ilaalan. Dubartiin ejjituun eedinsii damma jedhamu mas macaafa fakkeenyara. Okay maal jaa? Isqeel raajichaa boqonnaa 23 lakkoofsa 20 irratti maal jaa? Maqaa eenyuutiin dubbisa ustaz? Maqaa sagaagaltuu macaafa keessaatiin jedhii dubbisi. Maqaa sagaagaltuu macaafa keessaatiin. Okay maal jaa? Isheen biyya sanitti michoota ishee warra dhagni isaanii dhagna harree fakkaatu. Warra dhagni isaanii dhagna harree fakkaatu dhagni isaanii dhagna harree fakkaatu. Sanyiin dhagna isaanii keessaa ba'us sanyii isaa kan fardaa fakkaatu hin hawwitee jira. Ati hammeenya yeroo ijoollummaa keetii ishee warri Gibxii harma kee qaqqabanii mataa harma durumaa shukumanii. Sagalee Waaqayyooti ijoo alii miti ka dubbachaa jiru dhiifama. Mataa harma durbummaa keetii jaalala keetii isa sukkuuman san dharraatee jaa. Ustaaza Hamdi. Yewu. Leewwota 15 sana konseptii isaa ibsaa fi akkuma inni waa'ee laguu ta'e. Hayyee ishee as baasaa ishee. Hayyee. Ishee gaashee. Guyyaa 7 turuusaa maalsaa. Ishee gaashee koo. Ishee. Hayyee. Biraanuu. Abeet. Nagaa faxaaris xillee. Afaan Oromootiin ittaasaa afaan Amaariffaan Waa xiqqooman beekaa afaan Oromoo kana. Akkiin jee Waaqayyoon faxaarii siif kennuun jee eenyu gaa xeenaa siif kennu. xeenaa naaf kenne duraayyuu. Afaan Oromootiin haasa'e maal naa kennetti. Xiqqoo xeenaa naaf kennin jedhe kaa xeenaa si afaan Maali xeenaan? Okay bareedaadha. Waan kanaa mee dubbisi waan kanaa dubbisu. Maal? Macaafa harkaanii qabdaa? Hin qabu. Baga dhiiftee birraa hin bitanne? Silkii keessa hin qabu ammaa mana bira hin jiru malee hin qabu. No jira waraqaan qabdu. Ka waraqaa ammaaf iddoo hin jira. Tole hayyee akkanatti haasumee. Akkas jira macaafa leewwataa kan ati penteedhaa miigaa? Ati amantiin ta'e pentee ortodoksii? Anuma ta'e amantu ani kiristaanaa kanuma ta'e haa ta'u gaafii keessanitti. Aboo amantii ta'etti maa qaanfata kheyrii ta'e ani islaama amantiin tiyyaa ati amantiin ta'e maali? Warra Yesuus Kiristoos waaqessuudhaan. Kaafira jechuudha. Okay. Tole. Kaafira jechuudha. Maali kaafira jechuun? Azaabota akka macaafni jedhutti.
iddoo macaafni azaabota jedhe naa baasime. Kaafiroota azaabota jedhe. Azaabota miti Warri ati. Yesuusitti amanu kaafiroota azaabota iddoo Lakki garaagaraa Yesuusitti amanuu fi waaqessuun wal dabaa. Dafii naa baasi waan biraa keessa hin galin. Azaabota Kaafiroota kan siin jedhe. jee Yesuus waaqessuu fi Yesuusitti amanuun garagara namicho. Si galee? Maaltu garagara? Amanuu fi waaqessuun garagara. Garagara akkoo akka ta'e nan beeka kaafiroota Akka jettama. ati Yesuusitti amantamuuni waaqessitare. Nan amanas nan waaqessas. Isatu jedhe moo sumatu kanuma lafaa kee waaqessa. Yesuus Kiristoos waaqa akka ta'e nan beeka maarree silas. Eenyu sitti hime? Sin eenyu sinitti hime Allaan akka rabbiin ta'e. Isumaan nutti hime. Anas isuman natti hime. As kana ragaa. Hayyee Qolosiyaas boqonnaa 1:15 baase. Dubbisi. Silkii irra hin qaba waan ta'eef Barumsi Yesuus Kiristoos Qolaasiyaas keessa hin jiru. Qolaasiyaas keessa barumsi Yesuus Kiristoos hin jiru. Dhaab dubbisi nama hin dhossinii maali wangeelatti lamaalaa yaadu. Hin jiru siin jedhe hin jiru bara. Barsiisa Yesuus Kiristoos keessaa naaf laaddu siin jedhe. Jecha Yesuus ani waaqa jedhe. Barsiisa Yesuus Kiristoos naa baasi. Maalti kaan of taate. Eessa keessaa si baasa? Qolosiyaas boqonnaa 1:15. Ani waaqa jedhe. Eeyyan. Hayyee galatoon. Ustaaza nu baasa. Ani waaqa jedhe jedhe. Saakashtii wanko. Zahira hin baratin deemas jala. Maal jechuudha rakkoon kee maali? Kiristoos bifa waaqayyoo inni ijaan hin argamne ittiin namatti mul'atudha jedha. Hundumaa duras ture jedha. Uummata kaafiraa kana isa kaafiraa kana akkamitti kanatti garaa kana laaftaniif moo gar takkaanii kaafiraa gar takkaan islaama moo isin rakkoon keessan maali? Waan biraa dhiisaa. Waan biraa dhiisaa. Obsi takkaa obsi. Kanaaf warri dhiisaa jettan sammuu naman hatinaa. Qalbii naman hatinaa. Osaa wajjin haasofna. Dubbisiin obboleessa. Kiristoos bifa waaqayyoo inni ijaan hin argamne ittiin nama mul'atudha. Uumama hunduma duraas ture jedha. Eenyu jechuu jira? Yesuustu jechuutu jira. Inna lillahi wa inna. Kiristoos maalidha? Aboo mee waan kana dubbisi mata duree kana. Dubbisimi. Atummaan dubbisi. Lakki dubbisii siin jedhe ergaan kun ergaa. Dubbisi kitaabni kaafiraatii xiyyaa miti dubbisi. Ikkoo ergaa kana eenyutti isa ergeen jedhe akka isa dubbatu. Ani beeku abbaa ergee dubbisi dantaa dubbisi. Lakki ergaa warra Phaawulos kana eenyutti erge Yesuus Kiristoos jecha Yesuus Kiristoos barreessanii micaafamee miin. Ni dubbistamoo dubbistu. Ergaa warra Phaawulos gara warra Qolosiyaatti. Aboonni dubbistamoo dubbistu gaafiin kiyya. Maali? Dubbistamoo dubbistu kitaaba kee. Kitaaba dubbiseera iddoon an jedhe irraa amma dubbisi osoo si dhaga'uu dafii. Siin jedhe irraa naa baasii siin jedhe. Iddoo siin jedhee fi iddoo naan jettee kun hin dalagu yoo macaafni kun hin dalagu jettee dubbisi dafii. Hamdi lakkee akkatuma wal dogongorsiinaa dhugaasa. Ni dubbistamoo hin dubbistu. Barbiraan dubbise kunoo ergaa warra Phaawulos gara warra Qolosiyaatti ergee jedha. Goobas. Iyesuus immoo Phaawulosi. Haya lakkoofsi takkoo maal jaa? Inni nan sii kenne maal jedhe inni nan sii kenne. Hin jedhu. Laal ani Phaawulos fedha waaqayyo. Ergama Kiristoos Yesuus kan ta'e. Ergama jedhu. Ergamaa gaaboo ergamaa. Ergamaa Kiristoos Yesuusitti kan ta'e. Kiristoos obboleessa wajjin kan
caafuu kootii jedhe. Kana caafuu Ergaa kootii Yesuus Kiristoos laalfii dubbate san okay dubbachaa kana jira caafuu jechuudha. kootiif Phaawulos kana kallattiin. caafuu kootiif jedhe Iyesuustu caafe moo Phaawulos Jechi Phaawulos dubbate jechi eenyu dubbachaa jira Phaawulos? ani san itti deebi'a achuma nu dhiisi Iyesuustu caafe moo Phaawulostu anatu caafe jechu jira Phaawulos ergaa eenyu dubbate kana bicha addanaa baasi. ergaa fadhe haa dubbatu eenyutu caafe Phaawulos moo Iyesuusi Phaawulos ofiin tsaafee ta'u akkamitti ofiin dubbata? kunno dubbachuu jira haa ofiin caafee ofiin dubbachuu jira bara Ergameen dhufee jedhaa miti ree kunoo ergamuu isaatti deebina dura jechi kuni jecha Phaawulos moo jecha Iyesuusii adda baafnee sun booda eega jecha Phaawulos ta'e Phaawulos kana eenyutu itti himee ergate jennee akkasitti itti fufna kanaaf Zara namaa yaa rabbii kee maal dhamaatu sila warra Muhammad sin dhamaase maa akkati dhamaatu garuu yaa rabbii kee maal sin jeessaan sinitti minamee dhugaasa. kuni karaa biraati sun boodaaf nuu kaayi amman tana moo sagalee waaqayyoo irratti tanaffasaa jira eenyutu dubbataa jira Hamdi akkasii miti laal. Amma ergaan kuni eenyutu isa erge jetta yoo yaaddu Phaawulosin. aboo ergaarraa haasawaa Jalaa baasee ergelaa kunoo. Maal ta'e ree mul'anni kun maal ta'e? dubbisi Jee dubbisi. dafi sagalee ol kaase Maal ta'in jedhee? Ilaa itti siimaruu. Jalaa Mul'ataa kunoo. maal ta'e ree? Abbaa Phaawulosiin ergelaani. dubbisi Abbaa Phaawulosiin dubbachiisu. dafi dubbisi Translate eessa maal irraa hin dubbisee mul'ata ammas hin jedhame sanaaf akkan ol ofii hin qabnetti wanti dhagna koo keessa waa'ee ta'e na waraanu ergaa seexanaa anaaf kenname nan rukutaa. Amen. Hallelujah, hallelujah, dear Maria, Maal ta'e? boo fila Maal ta'e jettan? tole eenyutu ergate ergama eenyu kennameef Kun ergaa eenyuti? ergama eenyu kennameef Lakki kan koo anmaan gaafi ergama eenyuti kennameef siin jedha isaa miti ani an jedhu. ittiin dubbise ittiin mul'isiin gama gubbaa sana ustaaza dho'is Isatti maqaa okay eenyudha inni kun Phaawulos inni kun lola ergamni seexanaa naaf kenname kan jedha Phaawulostu dubbate kana? Phaawulostu dubbate Eessatti dubbate Phaawulos kana? kunno Qorontos mul'ata hammas hin jedhamne kanaan jedhala mul'ata hammas hin jedhamne sanaaf akkaan ol of hin qabnetti tawaadura kanaa kan wanti dhagna koo keessa taa'ee na waraanu dirqim na godhu ergaan seexanaa naaf kennameera ergaa Yesuus immoo ergaa seexanaa kennameef ergaa seexanaa kan kenname kan nan rukutaa jedhame. akkas hin jenne nan rukutan jenne ergamni seexanaa naaf kenname jedhe na rukuta maal inni rukutuu hin danda'u eenyu rukuta seexana Phaawulos rukuta Anaaf kenname nan rukuta jedhe. akkas hin jenne hijiba Ustaaz nan dubbisaa feelaa koo biraan dhaggeeffadhu. Biraan dhaggeeffadhu. Ergaan kun ergaa maaliiti? Ergaa Biraanu. seexana dubbate. usi dhaggeeffadhu boonuti Biraanu dhaggeeffadhu isaanii wajjin haasofsa garuu waan macaafnee dhusiin dubbisa dhaggeeffadhu. Mul'ata hammas hin jedhamne sanaaf akkan ol of hin qabnetti wanti dhaqna koo keessa taa'ee na waraanu ergaan seexanaa anaaf kenname na rukutuu isaatiinis ol of qabuu irraa na dhowwaa jedhe. Amen. Dhageessee ammas galeera. Laakki ergaa kana eenyu dubbatee sin jedhamani gaafi. Phaawulos dubbatee sin jedha kunoo deebisaa. Eessa Phaawulos kan jedhu eessa? Macaafni kun keenyuti. Ergaa warra Phaawulos bichaadhaa kan macaafni kun? Macaafni kun keenyuti eenyu caafe? Laakki ergaa bicha of keessaa qabaa? Maaltu?
Phaawulos bicha duuka bu'oota meeqa of keessaa qaba macaafni qulqulluun? Macaafa Phaawulos barreesse bar. Phaawulos like duuka bu'oota Phaawulos qofaan barraa'e macaafni qulqulluun. Haya eenyudha okay bareedaa fi rakkoon qabu haadha yuuyyaa eenyudha. Qofluuf Uummata. eenyu kun. Kanaafiyyuu aanan jedhi gurbaa haalsii amma torba firraan baasin gaafii xiyyanaa deebisi. Eenyu kun? Kun ergaa Phaawulos gara warra Qorontositti dubbate. Kanaafuu ergaa Phaawulos warra Qorontositti dubbate itti dhufee lakkoofsa torba irratti mul'ata hammas hin jedhamne kanaaf laal. Kan kooyi silaa Yesuus Kiristoos iddoo inni waaqa itti siin jedhee kana na gaafatte miti. Iddoo inni waaqa ittiin ofiin jedhe naaf kenninaan jette hamdii dhageessa. Kanaaf iyyuu ani kan si baase Qoloosiyaas shanii ragamaa har'a kanaaf naa wajjin dhaasawee hundi fiiloo takka takka irraa baasiin gadhiisa. Qabadda akka ulii. Aduu warra Kiristaanaa boqonnaa 15 boqonnaa 1:15 maa dubbisuu saalfatte. Wanni ni saalfadde inni kijiba. Naqaan bachiisa kijibni. Naqaan bachiisa. Uummata kana kam goona jara nama maal goona rakkanni. Tole ayyee amman tana mee foonitti afuuratti haa deebinu. Yesuus Kiristoos maal siif ta'a? Yesuus Kiristoos anaaf waaqa. Yesuus Kiristoos anaaf jireenya kooti anaaf waaqa kooti. Baddu okay. Waaqni isaan ala ni jira kabira? Waaqni isaan ala moo? Hin jiru. Tole bareedaadha. Ilmi namaa waaqa ni ta'a? Ilmi namaa waaqa hin taa'e. Naafi ani ilma namaati atis ilma namaati Ustaaz Abdalhaan ilma namaati ilmi namaa waaqa ni ta'a? Ayyee waan ati natti dhufteef illee beeka isallee deebii gaara farkaa qaba. Quubsaa. Ani gaafii si gaafadhe gaafii afaan irraati ilmi namaa waaqa ta'a siin jedhe. Ilmi namaa waaqa hin ta'u. Okay bareedaa naa deebistee jirta. Waaqni hoo nama ni ta'a? Waaqni moo? Maaliif macaafa keessatti ani waaqayyoodha malee namaa mitii jedhe. Ani akka namaatii mitii jedhe. Ani hin sobu hin gaabbuudhaafis ani ilma namaatii mitii waan jedheef waaqayyoon ilma namaa ni ta'a? Waaqayyo akkaataa ilma namaa osoo hin taane akkuma fedhettu ilma namaa osoo hin taane naan jette. Ani immoo kaatiyyeetu san hin baanu ilmuma namaatiin baana. Ilma namaa ni ta'a? Macaafa like amma hamdi amma maal seeti macaafa qulqulluu irraa oduu haasofne wayya laal daaree. Macaafa irraa haasofna macaafa irraa waaqayyoon nama ni ta'a hin jeebar. Waaqayyo Waaqayyo akkaataa nama ta'ee ittiin namatti mul'ate jira. Aboo waaqayyoon nama? Ila Maatiyos boqonnaa 28 lakkoofsa 19 waaqayyoon nama gaafii xiyyanaa deebisi. Abbaa maqaa ilmaa hafuura qulqulluutiin sunitti deebina. Waaqayyoon nama moo waaqa? Waaqayyo inni sadan isaatu waaqummaa agarsiisa. Aboo awwahiin sadan beekam? Inni maqaan isaa sadii waaqummaan isaa tokkodha. Maal jette? Eegale? Naan galle. Ishee definition si godhash. Gaafa Maatiyos boqonnaa tokkoon na caqasi deebii quubsaa. Ani bar waaqayyoo sadi sin gaafanne waaqni nama ni ta'a siin jedhe ni ta'a takkaan. Waaqni tokkodha. Tokkichaan san nama ni ta'a.
Amdiina kafalchiisaa jirta dhugaas. Akkasuma suutuma waggaa duraa kan akkasuma nama goggoodha. Akkiin jee waaqni nama ni ta'a tokko naan jette tokkichummaan sanuu nama ni ta'a. Waaqayyo akkaataa namatti Waaqayyoon nama hiisin jee. Waaqayyo. Inni nama akkamitti ta'a inni waaqidha malee. Akkana nama ni taa'are. Namummaallee karaa ati deemu hedduunaan beekaa. Ammumaan tana waaqayyoon nama akkamitti ta'a an karaa ati deemtu sanii yaadaan jiru. An karaa biraatti jira yaa mucaa kee. Nama akkamitti ta'a inni waaqaa naan jette nama akkamitti ta'a jechuun naman ta'u jechuudha. Akkasumame. Ati naan jettetti. Nama sakkaataa itti ta'u jiraas hin jedhe nama hin ta'u. Kanaafuu waaqayyoon nama ni taa'u manaan jee kaaree. Waaqayyo moo? Waaqayyo karaa sadii namatti mul'ata. Aboo waaqayyoon nama moo namaa miti? Siigala karaa sadii. Waaqayyoon nama moo nama miti? Waaqayyo moo? Waaqayyo akkamitti nama ta'uu danda'a? Sansitu beeka. Amma kun nooree muumti qofan. Waaqayyo akka nafsii kana yoo ta'e maarree akka hamdaa. Kanaafuu waaqayyoon namaa miti jechuudha miti. Akka hamdaa akka abbuu akka siifuu kan akkamitti ta'uu dinneree hamdaa fi fantaan beeku akkiin jee waaqayyoon nama moo namaa miti. Waaqayyo akkamitti nama ta'aa siin jedhe bara. Hin ta'u. Akkaataan nama ittiin namatti mul'ate siin jira iddoon ati dhaqu hedduullee naaf galaan akkanumatti yaadamaa wal dhabaan. Wala kan rakkatta wallahi. Waaqayyoon nama moo namaa miti. Hamdi amma maana dogongorsiisuu deemta dhugaa waan. Si dogongorsiisuu la keessa daate waaqayyoon nama moo namaa miti haa tokko. Waaqayyo akkamitti nama ta'uu danda'a siin jedhe bara. Kanaafuu danda'uu naan jechu jirta. Galatoomii. Waaqayyo. Kanaaf waaqayyoon nama reefuun tana ilmi namaa waaqani taanaan ilmi namaa waaqayyoo abadan gonkumaan ta'u jedhe. Iyesuus ilma namaati gonkumaa waaqan ta'u. Waaqayyoodha gonkumaa naman ta'u. Adda fixannee. Sirriidha gaafiin kee maal siifan deebisanitti. Gaafa Maatiyoo simbira dhannu maqaa abbaa maqaa ilmaa hafuuraatiin cuubatu saba koo hundumaa bartoota koo godhaa jedhee Yesuusin gaafa dubbatu. Waaqayyoon meeqa? Waaqayyoon tokkodha. Tokkichi sun Iyesuus immoo abbaadha moo hafuura? Iyesuus abbaadhas ilmas hafuuras garuu gaafa dhufe waaqummaan isaa tokkodha. Inni hojjetu sadan jechuudha. Obboleessa kiyya Maariyaam deesseemi? Abba deesse moo ilma deesse? Yin gaafiin keessarriidha ishee kootu abu xaal duqaasin boqonnaa tokko lakkoofsa lama na baasi waa'ee abbaa fi ilmaa sana deebii gaansii deebisa Hamdi. Ati afaan Haaraa ayyaamtee akkama Abu Xalhaa keenya Abu Xaal jetteeni afaan Haaraa. Afaan warra keessanii kanatu nama dhiba xiqqoo ishee bara. Ati wanta Maarqos Gabra'aabii sii galaa bara. Tasfaayee Gabra Kiidaan sii galee wanta faa maaligaa Paawulos Gabra Tsiyoonii miti. Paawulos Gabra Kidaaneetii fi ammallee Isxifaanos Gabra maal jedhaniin kaatiyyaa shahiidde teessan san ta shahiidde san hin beektu tosoo wangeela barsiiftuu osoo neerumindu karaddu teessan kaa. Tamtu karaatti teessan takka karaddu eebar. Maaltu? Intala teessan takka kaawoo Nama deekaa takka. Nafseen kee marrama garuu. Marama jechuun maali? Akkamiin marama nafseen kun? Nafseen kee jannata galaa hin jedhe. Jannanni yoo mana qabalee ta'e malee numaan gala inshaallah. Maaliif yoo mana qabalee ta'e mana qabaleen seenu jannanni akka keessaniitii miti. Arseema kan Paawulos walde Arseema
Tole ati amma hamdi amma hamdi maal keessin jedhe Waaqayyo waaqayyoon akkamitti tokko ilma jettee ta'aa akkamitti abbaa ta'aa akkasin naan jedhe jettee miti. akkasin jedhe Mariam ilma deesse moo abba deesse hin jedhe. Maariyaam moo ilma nuu deesse. Abbaan denne Abbummaan isaa hin jira kaa. abbaan hoo eessa jira gaafa san Waaqayyo waaqummaa isaatiin hin jira eessa osoo jira jiru eessa jira garaa fooniitiin cubbuu keenya biyya akkasii lafaa kana jenne qulqulleessuun namummaa isaatiin akkasii dhufee jenne dubree Maariyaam irraa dhalate. kan jechaan jiru Ta'ee bar jira. asan jechaan jiru gaafa Yesus garaa Maariyaamiin keessa jiru ilmi garaa Maariyaam keessa jiru abbaan hoo eessa jira. Abbaanis isuma keessa jira abbaan illee. Garuma Maariyaam keessa moo addee Inni gaafa dhalatu abbaadha. Abbummaan isaa hin jiru. aboo Inni mataa isaa okay kamiyyuu abbaadha. Eega abbaa taate abbuma saniitu dhalatee abbaan guddachaa akkasiin dhufe abbaan Ila maal seete? Yeroo waan tokko akkas tokko seene laala. Ilmi abbaa jedhamee ni yaamamaa jedha. an akkasiin hin jenne bara. Ilmi abbaa jedhamee ni waamama jechuun isaa Aboo maal ilmi jechuudha? abbaa jedhamee yaamamaa waan fedhe haa jedhe yaamamu abbaan dhalate moo ilmaan dhalate. Lakki ati dhageessee jirtaa garuu amma anaaf sii kana jidduutti ati amma Abbaan dhalate moo ilmaan dhalate. like ati amma fakkeenyaaf jechuudha. Dhalate. Hanga ammaatti abbaarraa jijjiiramee ilmi abbaa jedhamee yaamama jechi jedhamu dhageessee beektaa abbaa ilmi abbaa jedhamee yaamama malee ati amma abbaa qabda. Garuu Ilmi abbaa jedhee yaamamaa as kan irra jiru. ragaamu gaafa sii kenne maal goota? Siin garaafa. Kana kun kan ishi. As kan Siif ammas maaliifan sii kenna reetii isaa ta'u? kanni ni kannita. Awwaan takka teessee galaanafu si ta'in. Ilmi abbaa jedhamee ni yaamamaa jedhama iddoo wallaale waan ta'eef akkasumatti qabata. Akkasuma qabadhu naan jettaa fila. Aboo ati waaquma sanuun qabdu. Like siifan kenne jedhe uummanni kolkuufan hin takkaashii warri koomentii jalaa naa kun hime. Ati Isaan warra fullaan irraa jedhanii kan. Ella boqonnaa meeqa? Akka gootu Boqonnaa meeqa? ilmi abbaa jedhamee ni waamamaa jedha akkanumatti Boqonnaa maaliin kam gootati irratti? boqonnaa Wangeela maaliin kam? goota? Boqonnaa maaliin kam? goota? Boqonnaa maaliin goota? aboo ati na jenaa jenu deemtan fakkaate. Gurbaa Lakki naaf boqonnaa godhatu ta'e. silaa bee singara faanaan jette oosii kenne maal goota jennaan singara faanaan jette. Aya singara funaa kanne oke. Wangeelli qoosaa miti kan itti qoostu miti jedha beektaa yeroo tokko tokko. As kanni sin jedhe boo Wangeelatti qoosuu hin qabnu dhugaasa. ni wallaaleette tola sidiisaayyee si bira. Ni wallaala Luqaas boqonnaa tokko lakkoofsa 32 naafaati. Maala wallaala ragaa malee akkamittan deema. Maal jedha? Daqiiqa. Inni guddaan ni ta'a. Ilmi abbaa jedhames ni waamamaa jedha. Macaafa qulqulluu garuu Ilmi biraa qabu abbaas baasee jedhee ni hunduu waamaman jedhu. Ilma abbaas jedhee ni yaamamaa ilma abbaa. Si galee? Inni ilma abbaatis jedhee yaamamaa. Ilma eenyu jedhee ilma yaamamaa jedha? abbaas jedhee yaamaman jedhu Okay. baasni. Maas Ilma eenyu yoo jedhamee baasina waamama? mana isfiilingii afaan oromoo hin dandeessan beesin. Wallahi jedhime osoo isin teessanii farshoo dhugdanii bar lubbuu maqaan keenya maal jette maqaan keenya Ani hangaarraa garaa haadha kootii keessaa bahee hangaarraa jechuudha amdi garaa haadha kootii keessaa bahee farsoo dhugee hin beeku. garaa haadhateetii keessaa baateetuma garaa farshoo seente barmiilaa keessa raachaa keessuma galtaa akkuma raachaatti sanbira kutimee boodaafitti nuukaa itti deebina yaa biraa nuu keenya waan hin jedhe
Osoo isin maqaa keessan maqaan kiyya eenyusa maqaa kiyya waan ta'e maqaan kiyya mi'aaf takkanaa obse osoo isin jettanii teenyee warri islaamaa qubee barreessee afaan oromootiin roga giraamarii akkasitti shir itti godhee doktora keenya kabajamaa Khabiir Sheekh Muhammad Rashaad Abdullee Sigalee akkasitti gixxim godhee Sheekh Bakrii Saphalooffaan fuudhee isin lafa kaayee akkasitti islaama waan gartee qubee islaamni barreessan hilaar antanaa isinitti fayyadamaa jirtan. Gaafa isin macaafuma keessan kanaahu ni dubbisna jettanii caccabsitan akkana garaan kiyya kun na belbela. Qubee Yeroo islaam jalqabaaf kan barreesse kamidha ishee? Eenyu barreesse jettee qubee ispeelingii akka musliima nu barsiisaa jira jechuudha nu. muslimaatu isinii barreesse alhamdulillah ijaa qeensa Mee ficha. iddoo akkasitti musliima barreessee jedhu naa baase ragaa akkasii qabdaamee akkanan ragaa qabu kanatti. Ati ragaa maalii qabdaati akkana ragaa qabu? Itu naan jedhe kaasitu naan jedhe ka. Akkana ragaa qabuun naan jettaa ragaa maalii qabdaati? Abdi. Nama ragaa tokko miti akkana ragaa qabuuwwi. Eenyu Ammaatu barreesse beektaati? Luqaasiin boqonnaa tokko lakkoofsa 32 naa baase bannaati. Ishi. Ustaaz Gooftaan sinaa Asfaas yaadatu. Waaqayyo gooftaan sinaa yaadatu. Waaqayyoon duraanuu waa irraanfatu qurshii khiyaara isaatiin nu yaadatin nutilleen Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 6 irratti maal jedhe? Karichis dhugaanis jireenyi sanaan eenyumtu gara abbaa naan malee dhaquu hin kan danda'u. isaa beeku. Hanga amma namni karaa Yesuus Kiristoos hordofu Anamma Yesuus dhaggeeffadhu itti deebi'a. Dantaa isaatiin ma dhaggeeffadhu. Fidi as kan ustaaza na basa. baasi Luqaasiin tokko 32 itti qaanofta. Ilmi abbaas jedhameen yaamama gaafa jedhe shaadaan kun hin kufa. Shaadaan qaba. Gareen shaadaa hin kufa gaafsaniin amantaatillee. Garee shaadaa hin qofa jette. Akaakayyoo fi abaabileen keetuu dadhabee biraa kufe. Ati tola kaan akka dinnichaa baatii meeqa lafa keessa turee kun akkamitti qoffisuu dandeessu? Jaalata waaqayyo teetiif. Eebbifame. Ameen. Waaqayyo si jaalata. Tole. Waan Ustaaz qabda godhe dubbadhe kanaafiyyuu waaqayyo dhiifama na haa godhu. Ameen. Ameen. Sillee immoo na arrabsuu keetiif gooftaan dhiifama si haa godhu. Walumaanuu aan sin arrabsine xiyya. Aayye. Kanaa baasi Luqaasiin. Ibsaa. Oyi. Assalaamu alaikum. Uummanni koomentii jalaa kanaa immoo akka malee dasna jedha. Sinirra jechuudha warri koomentii jalaa kanaa baay'ee dasna jedhu. Jabeessa. Ni qabda bilbila biraa. Ni jira. Kau dah kan ni furade apa? Ishi wandime ishi gashe. Waaqayyo isin haa yaadatu jetta kunna waaqayyoon irraanfatee cal jee taa'u akkasumatti irraanfisaa itti fufu yoo nu yaadate haareetti dilii fi khayrii fi sharrii nurra barreessa. Akka khayrii fi sharrii nurratti hin barreessine waaqayyoon keessan akkuma nu irraanfatetti nuti nagayaan gammachuun jiraan. Allaan guyyaa tokko dubbatee beekaa garuu Yesuus Kiristoos dubbate. Yesuus maal jee dubbate? Yesuus dhugaatii ofii ba'uudhaaf karichi dhugaanis anaanii jedhee dubbate. Deebisi Maatiyoosin keessatti dhugaan ba'u fudhatama. No. Yesuus bar dhugaa ba'aa ooluus dhugaa ba'uunsaa fudhataman qabu. Maaltu fudhatama qabare? Kanas waaqayyoon tokkichi yoo isaaf dhugaa ba'e malee inni dhugaa ifii ba'aa ooluus fudhatama yellaa'u. Macaafa jedhame ana jedha. Sama macaafa kana ishee keessaa kottumoo. Kanaafuu ati waaqayyoon ati waaqessitu kun waaqayyoo hanga fedhe dhugaa dubbachaa ooles dhugaan isaa fudhataman qabdi. Maaliif? Macaafaan jaalakkeena maaliif jetta? Waaqayyoo kee tiiviin jee waaqayyoo kee qaalii isaan gootu ati namantu waaqayyootti hin kafarte. Waaqayyo waan masirrii dubbate wangeela irratti agarraa guyyaa tokko. Waan sirrii dubbate dhugaa ba'uun kiyyaan fudhataman qabu erga jee duba sirri moo dogongora? Maal laabaasaa jirtu ammaanii ragicha nan jedhe naa baasaa waan biraa dhiisatu. Eessa si baasa?
Luqaasin boqonnaa tokko lakkoofsa 32 maal jedha? Tokko Ilmi abbaas jedhamee yaamamaa jedha. obsidaab. Itti qaanoftaa wangeela kana keessaa kuttaamee hamdii koo gaafsanam. Yakkamuma godhuu deema yeroo dhaabasan. Meefetti yaada waa rakkatee mucaan kun. Okay. Ma dubbedhu. Inni guddaa in ta'a. Ilmi abbaas jedhamee ni waamama. Dubbis. Inni guddaa in ta'a. Ilma abbaas jedhamee ni waamamaa jedha. Ilma eenyus jedhamee waamama. Ilma abbaas jedhamee yaamamaa jedha. Abbaa kam? Abbaan kaa reefu ilmi akkamitti abbaa jedhamee yaamama jettee gaafii nan gaafanne? Ilma abbaas jedhamee yaamamaa jeemi. Ina malachiin iyyuu yaamama la. Ilmas jedhamee ni yaamama abbaas. Deeqaa takka sii miti ka'ee macaafaa barbada. Ilma abbaas jedhee yaamamaa mi? Abbaas kam? Ilmis abbaanis akka isa keessa jiru beekuu qabda. Hin jenne ilminis hin jiru. Ilma abbaas jedhamee yaamamaa jira. Ilma abbaas jechuun maal jechuudha? Ansiituu naaf an ilma Yuusufitti beeka Yesuus ibnu Yuusufitti beeka amma Yesuus ka ibnu Abbaas ta'e. Eessiin kun maaliif itti dabalame? Saan kun maaliif? Abbaas jechuudha haalaan ilma Abbaas. Ilma Abbaas. Amma abbaa odoo jedhe maali? Ilma abbaa odoo jedhe amma jechi kun hiika qaba. Ilma abbaa jechuun ilma abbaati. Abbaa kam abbaa isa dhalee. Amma kun immoo ilma abbaa isa dhalee osoo hin ta'in ilma abbaas jedha. Ilma abbaas gaafa jedhu ilma abbaas kun abbaas kam abbaas warra Hussein Abdoo sani moo abbaas karaarraa wanta guuru suni moo ibnu Abbaas kun kami? Eda ibnu Abbaas waaqeffatu. Hamdii koo dogongorte dhuga. Hamdii koo maa ol dogongorte? Naasirreessi rakkoon qabu fakkaatti dogongore. Ila maal seete? Ilma Abbaas gaafa jedhu. Ilma Abbaas kamiitiin je? Ilma Abbaas eenyu? Abbaas kam? Abbaas kun ka eenyuti? Afaan Oromoo dha. Okay, ilmi eenyu? Ilmi moo? Ilmis Yesus, abbaanis Yesus. Ilmi eenyu? Inni guddaa hin ta'a jedhe. Ilmi qoftiin himi ilmi kan jedhame eenyudha? Ilmi kan jedhame gaafii ati reefi. Ilma kan jedhamu eenyu? Maariyaamiin ilma ni deessi. Dhaabadhu. Siitu ilma moo? Yesuusiitu ilma moo? Anatu ilma moo? Eenyutu ilma? Waaqayyo gooftanis teessoo baabilii isaa daawwitiif kennee jira. Awwaaliin teessoo irra haasawaan jiru. Anatu ilma moo? Situ ilma moo? Yesuustu ilma? Ana sirratti caafame. Ilmi anaaree ana sirratti caafame maal jedhu? Kanaafuu eegaatiin caafamin ilmi eenyu? Ilma jedhee kan caafame Yesuus moo qaama biraati? Yesuus yeroo dubroo Maariyaam irraa ilma ta'e. Yesuus Maariyaam irraa dhalate sun ilma ka jedhame Yesuus sani moo qaama biraati? Yesuus. Erga Yesuus ta'e ilma Abbaas hiree inni. Ilmas Abbaas jedhamee yaamama. Ilmas kan jedhu hin jiru ilmas kan jedhu. Dhageeffadhu ILMA ilma Abbaas jedhame. ABBAS ilma Abbaas. Abbaas kam? Ilma Abbaas jedhamee in waamama. Ilma Abbaas eenyutiin jeeboo Abbaas keessan haa badu. Abbaas eenyuti? Abbaasii dhalee Maryam irraa. Namni nama abaarra baare jedha. Quraana illee taana wangeela illee taana nana baari. Ani si abaaraan jiru bar dhaggeeffadhu waan isin ilma Abbaas eenyuti? Abbaas keessan haa badu hin malee abbaa hin baanu. Abbaas isin silaa Abbaas hunno Abbaas tokkichaa kana Yesuus Waaqayyo dhale. Ilma Abbaas eenyuti?
ilma Abbaas. Iyyasuus kaa kunoo Iyyasuus kunoo Yesus iyas. Awak ibsa gara dibichate wallahi ilma Abbas garra. Yesus ibn Abbas. Woi. Hada ibn Abbas. Yesus Hamdi wallahi Rabbi nama dogongorsiisuu hin deemin. Wangeela Maadis dogongorsiiteeti dogongorada macaafni keetis ilma Abbas ja Yesusini. Bakka biraatti ilma Yusuf ja asitti ilma Abbas ja. Hai. Ilma Abbaas hin jedhu namana ilma Abbaas jedhamee ni waamamaa jedha Abbaas jedha kuna. Ilma Abbas. Ilma Abbaas jedhamee waamamaa jedha. Eka ilma Abbasini. Barbaadde dubbisiis. Kristaan Barbaadde dubbisiis. dhaabbadume kiristaana si gargaaruun ol naqa. Abbaasiin dhalee jira. Ilma Abbaas jedhamee ni waamama jedha malee ilma Ilma Abbaas. Abbaas ta'e Abbaas kun Islaamaa mucaan keenya kaduba khayni mooha. Barreessaa kiristaanni mee. Warra Muhammad kun dhugaa dubbachaa hin jiran isla. laal warra Muhammad sallallahu alaihi wasallam jettee laa tajiib. La gara kee kana maa hartaa Hamdiidha gama waa'ee Yesuus yoo dubbatu Waan macaafarra jiru qofa laal waan macaafarra jiru qofaan dubbachuu jira ani. Odoo ishii waa'ee Allaa siifite amma ati beeksuu asirraa na buustaa odoo jecha Allaan dubbate keessa waa'ee siifite. Dandeessaa ganaan dandeekan. Dhaggeeffadhu siif hima. Ani mantala ilma holichaa siin jeetiin jira. Lakki bari. Lakki ani ilma holichaa siin jee. Abbaas keenyaa jette bi. Abbaas keenya har'aas boruus keenya Abbaas. Hayi. Maa caafame reega Abbaas keessan ta'e Isinii beekaa waan caaftaniif Abbas qafiiraa hunnoo dinnichaa guura. Hai. Makiinarraa buusa. Isinii beekaa waan isinti caafta Abbas namni hin beekne hin jiru. Isaafi Salamoon qafiiraa wajjin dalagan. Akkiin siin jee. Ilma hoolichaa yoon siin jedhee ni gammaddamoo ni gaddita. Ani amma waa'ee isaa keessa jiru waa'ee kanaaf kanatti gaafii keenya irratti wal mormaa jirra. Macaafaatu jedhaafin siin jee beekadhu. Abbaasiin keenyaa naan jette bara. Mee kanaa goonu saamdi. Oofa. Mee nama waan kana nama fayyaa qabu caafeemi. Waa wallaala tsaafere. Tole ayyee. Eebbamaa tsaafi. Amma Yesuus kun bakka sanatti keechaa jirutti mee abbaa sun haafu abbaa haa ta'u mee abbaa sun hafee abbaa haa ta'u jenna fakkeenyaaf ilmaas ni jaama abbaas ni jaama jeeme asitti. Ilma Abbaas jedhamee waamamaa jedha malee Abbaas jedhee addatti hin baane biroo. Tole ilmaas ni jedhama abbaas ni jedhama jechuudha. Aga iddoo qoodduu sanii dubbisuu qabda. Seera afaan Oromoo yoo barate. Ilma abbaas ni jaama Yesuus ilmaas ni jaama abbaas ni jaama jechuudha walitti. Eeyyan. Ayyee. Yesuus ilma moo abbaadha? Kunoo innuu sii fide ilma Abbaas jedhameen waamamaa jedha. Maraataa barreessee waan kana obboleessa kiyya bira akkasiin jee wanni takka fakkeenyaaf birhaaneen kun abbaas ta'ee ilmas ta'uu hin danda'u fakkeenyaaf ani ibsaa maammayyoon ta'e ilma maammadis ta'e maammadis ta'uu hin danda'u. Dura irratti namni sammuu qabu kanatti akkana barreessuu hin qabu ture. Amma ibsaa koo gaaffiin sin gaafatu sini dhaloota qaruu deemtu moo dhaloota doomsuu deemtu? Saamti waan kanarra maal jettan? Lakki namoo kiristaana tokko ol galchaatu yaa dubbisan. Ani waan kana ijoollee Islaamaatiin bashannansiisa malee waan irraa jaan qabaa kun maraataa barreessa. Isaa miti. Akkiin maraataan waan akkanaan barreessu. Ani dogongore isin dogongortani nama kiristaana tokko ol galchaatu maal jedhee dubbifamaa jedha ol galchaa. Dafa. Yaammaddu abbaa feete as jalab gadhee maqaa laalladhu abbaa feete ol yaammaddu abaluu naana qajeelsiif neeyya. Kiristaan lakkoofsa tokko barreeffadhaa. Torba jiin torba beekanii torba barreeffadhaa jiin. Torba ishee torba. Laha sab'atu abwaab likulli baabin minhum juz'un maqsuum. Haa torbaan barsiistani. Jechuun kiristaanni torba qaba akkasitti beekan. Torba jechuun warri re'ee karaa bitaati akkasumatti warri hoolaa gara mirgaatti jaa caaffanne.
Barreeffadhaa la torba barreeffadhaa isin. Abiraanu Waan biraa dhiisa tosin torba barreeffadhaa. akkas kiristaanni torba barreeffadhaa. Kiristaanni torba barreeffadhaa Lakkoofsa jiyyaama tokko dhugaa. barreeffadhaa maaltu dhufa? Lakkoofsa tokko. No tokko ka islaamaati. Torba yoo fi sadi Lakkoofsa barreeffadhaa. Tokko yoo fi sadi barreeffadhaa. Hin Only fedha. one. Okay. Lakkoofsa tokko jennaan shaadaa qabatanii jiran. Warra shaadaa Only qabateetu one. lakkoofsa Only qabatan. one. Only one. Sillaaseen amanuu jechuudha akkas jechuun. Sillaaseen amanuu jechuun waaqa tokkichaa malee. Like only one. Akkas taanaan ati waaqa tokkichaa malee Iyesuus waaqaa miti hafuurri qulqulluun waaqaa Kanamma miti jechaa namni jirta. si ragaa kana bahuudhaaf miti. Ragaa kana bahuu barbaaddu miti. Maal ragaa Kiristaanni namni waan kan dubbisuu dandeessan lakkoofsa tokko barreeffadhaa. Okay, ol yamma dukkuma feetettu. Eeyyan. Dubbii Barreessa beekteetiif dabalata. tamaraataa tan dubbii beekteetiif tamaraataa tan ma duraa irraa qabatan jaan. Nuti tan duraa Ani torba. anumaa kan jedhu sana galchimi. Kiyyuu na galcha. Kiyyuu si galchu. Erga nu jedhiin kaaduban erganne mudii si qabachuu jirti. Kiyyuu ergadhu. Dhukkee irraa kaasii jara kana galchimi. Nama waa beekullee miti arraba fayyadamtee naan immoo mataan dhaabbatta. Mana kanatti arrabni dhoorkaadha. Haadhoftuu Inni haasaa guddaan hin ta'a. Ilmi abbaas jedhamee waamamaa jedha. Akkanan dubbisutti. Ilma abbaas jedhamee hin Kophee waamamaa. shiffiin mataa keessa cafa bira taa'ee. Abbaas keenya jedhu jarri. Nu harkaa fudhatanii qottaa ol baajjiin kaa. Macaafa qulqulluutti yoo leeyyaatan kan dassin jedha garuu sin jireenya bara baraa hin galtu garuu sin. Akkana wayii waata gurbaanii ergaddaa ijoolli. Dafaa lakkoofsa tokko barreessa tokko. Only one. Macaafatti kana yeellatan dasiisin jedhaa isiniin jechuun jira mucaa miskiinni kun. Ergaddaa. Lakki. Maal goona warra Mahammad kana dadhabne. Adabaddu. Adabaddu ilma hoolichaa. Hoolota kiyya sagalee isaaniitiin beekaa. Hoolonni kiyya sagalee koo hin beeku. Dhaloota qartumoo dhaloota doomsitu. Maal qarra maal. Kiyyuu dubbisee kiyyuu baga nagaa nuftee nagaa waaqayyoo siif haa baay'atu. Ameen. Ameen nagaan gooftaa siif haa baay'atu bire kam jirtu. Jirra galata waaqayyoo akkamati. Nagaya makluuqa walii kadhattan ka. Dubbisi kiyyuu. Maali Ahmad rakkinni kee asirraa maal barbaaddeeti maal akka waan bafeeti. Ilalaal kiyyuu koo maal seete? Astagfirullah. Kiyyuu koo siin jedha. Waan rakkoon qabu waan barbaadillee haa jedhan. Macaafa qulqulluurraa ilmi abbaa iddoo itti jedhame naa baasii naan jedhan. Kanaafiyyuu ani Luqaasin boqonnaa tokko lakkoofsa 32 baase. Inni guddaa hin ta'a. Ilma abbaas jedhamee ni waamamaa jedha. Baasi daf ibsa Mahammad baasi. Inni akkas hin jedhuu jedhan. Dubbisni akkas hin jedhuu jedhan. Okay maal jedhare? Mees dubbisiifati. Kiristaan ol galfadhu naan jedhan hin Lakkoofsa meeqa beektu. kaase? 32. 32. Inni guddaa hin ta'a ilma abbaas jedhamee in waamama. Waaqayyo gooftaanis teessoo baabilii isaa Daawit in kennaaf. Mana Yaaqoob irratti bara baraan in mo'a. Barri mootummaa isaa dhuma hin qabu. Ameen. Ameen. Barri mootummaa iyyuu ilmi dhalatu sun barri mootummaa isaa dhuma hin qabu. Isaa miidhamni wanni isaan gaafina irratti kaasan. Ilma abbaas jedhamee waamamu. Abbaan adda jira, ilmi adda jira jedha. Korbeetti wal beetti jedhanii xiqqoo haa walitti alaan alanii jedhin dhiisee. Muhammad. No, isti bireezim jedhine isti namta ofiisaa ta'e dubbatu. Amma immoo Yesuus ilmas ta'uu hin danda'u jedhani. Ishi abbaa ta'ure. Maal feete Ahmad? Lakki haadha koo. Yesuus abbaadha moo kiyyuu nagaan siif haa ta'u dura. Abbaan keenya jedhamate. Dachaa siif haa ta'u. Obsimee Ishi. maayikii qabadhu. Kiyyuu Abeet. Yesuus Kiristoos abbaadha moo ilma? Ilma. Ilma eenyuti? Ilma Waaqayyo.
ilma abbaati moo ilma namaati? Okay, yaa macaafa qulqulluu irratti ilma namaa jedhee iddoo baay'ee jira. Okay, ilma abbaa jedhee hoo ni jira moo hin jiru? Okay, ilma abbaa irraa maal gochuudhaatti ati jechi koo gaaffii maaf sitti ta'e ilma abbaan kun? Dasna jee jira. Inni na dhaggeeffadhu. Daqiiqaa takka walii galuu jirra. Na dhaggeeffadhu. Biin Inni kun oowwisii ilma kootii yaada gochuu qoy macaafa qulqulluu si baasamee siifis teetee koo. Eteetes ni waammatteedha Yesuus hin cinatti. Abbaa furmaa fi goota waaqa. Tole haa fidadhu. Abbee turturuuf hin jedhin maal iddoo meeqatti utaalta maal si gashee haadha koo yoo waammadhe kun immoo maal si gashee isheenis maal as keessa fiduu barbaadde? Dhiifama ateeteen tabiraatti seeni. Waan isin hin dhayinin jiru sila. Nama qabdii keessa ruunnooftu isinillee sarbuun jiru dhiista. Shaasa'e. Okay. Waan isin jedhe Yesuus kun ilma waan biraati moo ilma abbaati? Ilma haadhaati moo ilma abbaati? Yesuus Kiristoos foonii Maariyaam irraa dhalate ilma Maariyaam. Okay. Gama abbaatiin ilma abbaati moo ilma abbaatii miti? Ilma abbaati. Abbaan sana eenyu? Abbaan abbaadha ka Waaqayyo. Tole. Kanaafuu inni ilma abbaadhaa ilma abbaas jeenee yaamamaami? Yaa ilma abbaa. Okay. Ilma abbaati. Inni ilma abbaati. Ilma abbaa jedhamee waamama. Abbaan sun immoo Waaqayyoodha. Akkasumaami? Yaa. Walii gallee jira tole. Jechi asirratti ilma abbaas jedhee ni yaamamaa. Jechi jiru kun ilma abbaa kamii baana? Okay. Maaliin deessa jedheen gadi butika. Ilman deessaa sana maaliin deessa jedheen gadi butika. In ulfoofta hin deessaa maqaa isaa Yesuus jettee moggaaftaa jedheen hin sodaatiin jedhe. Kunoo inni ulfoofta. Ilma maqaa isaatti Yesuus jedhee moggaasii inni guddaa hin ta'a. Ilma abbaas jedhamee hin waamamaa. Waaqayyo gooftaan. Eebbifame dubbisnee irraan deebiin. Eebbifame. Sagalee Waaqayyoo jibbaa jirta. Daablooti keessa jira yaa asirraa waraanamu ammayyuu bahuuf deema. Kaalkuleeshinii hojjetu kiyyuu isaan bee wangeela nama barsiisa. Dhugaa rabbii daabloota si keessa jira siinaa emersiisii. Si keessa dhugaa maaliif jennaan sirraa rukutu jira sagalee Waaqayyoo dubbisu. Akkatti sirra gadi deemu jira. Akkati naa eegtutti akka hin barbaadu akkati naa eegtutti ati dandanaa ittaanittelgamaaf akkati naa eegtu barbaada. Na ishee. Okay. Yesuus Kiristoos ilma abbaa gaafa jettu ati immoo ilma abbaa isa kamiin abbaan Yesuus eessa yookiin akka quraanaatti yookiin akka wangeelaatti abbaan Yesuus eenyudha? Okay. Kabajaa keetiif maayikii qabadela. Akka wangeelaatitti ilma abbaas jedhamee yaamama. Abbaan sun immoo akka macaafni jedhutti ilma Waaqayyooti jedhameti akkasimi? Yeah. Kanaafuu abbaan sun Waaqayyoodha jettee amantaami? Yeah, of course. Fixannee jira. Bar wanni irratti wal dhabne akka ati naa hiikte kanatti otuu naa hiikee waliin dhabnu ture beektaa? Inni waan naan jedhe ilmaas abbaas jedhamee Yesuusumti ni waamamaa naan jedhee naa hiike. No, akkas miti. Yesuus Kiristoos ilma. Malee ilma abbaati. Ilma abbaa jedhamee waamama. Ilma abbaa yoo jettu bakka ilma allaqe fuula duratti maqaa abbaa kooti waamamaa sirraa argata maqaa koo waamaa jirta taanaan maal maqaa abbaa koo waamuu sirraa eegama yoo maqaa koo beektu ta'e garuu maqaa abbaa koo waamte intala baluu naan jechuu dandeessa turte garuu maqaa koo waamaa jirta taanaan Yesuusii waamte naan ilma abbaadha ilma bakka allaqe maal feeti. Inni ilma kan jedhu Yesuus matti irraa dhumate. Yaa. Yaa abbaa kan jedhamu immoo abbaa isaatii sun qaama biraatii Waaqayyoodha. Yaa ilmi Waaqayyoodha inni. Eebbifame haadha koo dhugaa waa qaba.
dhugaa waaqa Israa'el. Naa deebiste. Eenyu biraan takkanaaf saayakiyyu. Rakkinni kee kanarratti malee gooftummaa Yesuusiif maamanii dubbii gara biraan deemne miti. Kan taanaan Yesuus Kiristoos foon uffatee biyya lafa dhufetti waaqni foon suni namummaan isaa sun gaafa foon foomame. uffatee gaafa inni deemu san waraabessee osoo harkee qaata nyaate. Meta kan obsi. Ayyiyyuu obsi kaasirraa fixannee galatoomisiin jenne maan uyyisisu feeta kabajaadhaan fixannee mi wayi. Arraban deebini kaasii waraabessi maasi nyaanne reedda foon nama nyaatu nyaatee maasi nyaatu. Annamaa nan nyaatu. Okay, ati man nyaatan tagai atu nyaata lakka maal si nyaata situ nyaata. No, ani nama nan nyaatu. No, situ nyaata maal si nyaata waraabessi. Ni nyaadhee birraa hin nyaadha kaanis nama. Okay, biraanu. Wayyee. Tan amma sii galee miti Iyesuus ilmaas abbaas jedhee hin waamamu dogongora Iyesuus ilmaadha dhumatee jira. Egaa Iyesuus jedhee maqaan koo waamame maaliif barbaachisee? Isaanii jechuudha maal seetee hamdi waaqummaan isaa hin jira beektaa? Maaliif seete? Ani waa'ee waaqummaa isaa siin gaafa biyya lafa Abbaas jedhee ni waamama naan jette moo naan hin jenne boo? Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa 14 laata? Sagalichi foon turee jedhe. Hin dhaqu. Baga ta'ee namatti mul'atee jedhe. Baga mul'ate baga. Dubroo Maariyaamiitiin Baga. As naa deebis kanarra naa deebis. Ilmaas abbaas jedhee waamama naan hin jenne. Ilkiin koo chaarjiin irratti cufate dhiifama nagaan naatu. Baga sirra cufatte. Ishoo isay. Kijiba. Dhugaa. Kijiba. Waaqummaan isaa hanga waaqummaa jettu ilmaas abbaas naan jettee maana shawwaddaati. Akkas jedhamee yaamama ammallee ani itti shakku. Kunno obboleettiin lakkii ilmaas abbaas jedhamee hin waamamu inni ilma dhumatee jireetti. Waaqummaan isaas hin jira. Waaqummaan kophaadha waan biraati mata duree biraati. Mata duree abbaas ilmaas jedhamee waamama naan jette moo naan hin jenne. Siin dhaga'uu jira chaarjiin kee hin dhaabne. Siin dhaga'uu jira ni dalaga chaarjiin kee. Ni dalaga dubbadhu shiish jechuun jira gura qabadhee. Baate kijoo kottu ati. Abbaa Caalee. Maalati nama guddaa miti maal nama raabsita ifatami maal kun sagalee kee duwwaa guddate moo ati foonni kee yoona ijoollee xiqqoo laalaata ana mal raabsita ustaas. Ati mana abaarta ifatami namaan hin jaadi astaghfirullah. Wallahi ifatami nama raabsita taanaan ifatami. Allahu akbar mucayyoo na nabaarini. Waay maana ifatta. وما دعاء الكافرين إلا في ضلال جان أبارسي كافرا كافر ما بجلنا دبل جدًا كان كيسانو مال دبل خينيا وني سنيد كيسن الرغاز خينيا كيسن مو اسن ما ديبي يا كيسن اسن ما بجلنا دبل أما غافين كيا كيو أسرع أستاذ نين سلام أقول لك مالي بلوك ما نقول لك كيو دوغا ربي إيسا Biloog na goote irraa Lakki ani nama bolloo keen beeku abbeen qalladin dhugaa waaqaan sobe. Sobuu cubbuudha moo cubbuu miti? Cubbuudha qooyee amman si ilaala miti. Ante bilookii jalaata dhugaa rabbi ana miti kan si gashaan nama bolloo keen beeku kunoo si baaseera. Abbaa manaatti waliin fayyadaman na fakkaate TikTok. Maal si gashee abbaa manaa goji fayyadame kinni kee. Abbaa manaa kunaa dhimma qabdaa. Maal titiin baasee ibsaan siin fadhu maal taate? Dhugaa wayii waan hin taane. Dhugaa rabbii waasitti dhugaa rabbii musliima ture abbaa manaan koo amma garuu kiristaana la amante amanuu baatte dhugaa rabbii dhugaa waaqayyo waaqa jiraata. Dhiisi hijibuun ulaagaa kiristaanummaa. Ilaala dhugaa waaqayyo waaqa jiraataa si jedhe maqaa isaa sitti kiristiyoos misikireen sobaan jiru kiristiyoos misikireen. Amma fidi ayyee amma fidi amma sheeratti godhee No, dhugaa waaqa TikTok irra jiru. Abbaa mana keetii Islaamaa? Amma miti kaa durri Islaama ture amma miti. Maal waaqessa? Amma peenteedha ka. Duraan maal waaqessa? Indee musliimaani maalan beeka bakka waan inni waaqessu maal musliimni maal waaqessu? Maal waaqessaan siin jedhe?
Ani maalan beeka musliimni maal akka inni waaqessu maalan beeka dhugaa rabbii ani ko waaqni keenya iyyuu waaqa tokkoon si adda adda ta'uu isaa miidiyaarra dhufeen arge maalan beeka akkasin lafa. Kiyyoo. Koonaan hin jedhina abbaa manaa koo na dhagee na hiika. Nkaanaa kun. Ni qabdanii duraanuu ni beektanii dilala hojjettanii Yoo qabaattee bisa? yoo qabaattee miti ni jira isin bira yaaban talladhiina kafaru ni khummaan sanuu yoo jira. Yoo qabaatte maali yoo qabaatte nani akkan hin heerumne maaltu na godhe? Dhaggeeffadhu meemma dhaggeeffadhu haa waan sin jechaa jiru. Inde dhaggeeffachaa hin jiraamne. Isin jechuu qabaa dirqama. Tole bareeda. Jiru. Maaltu hin jiru? Abbaa manaa kootu hin jiru? Muchatti. Saalee abiyyoo nyaadhu eessa dhaqe? Yaa Rabbi. Muchatti abbaan mana keetii maal waaqessuu tureen sin jedhu. Ani maal akka inni waaqessaa ture dhugaa rabbiin beeku maalittan beeka musliimni maal waaqessa? Ati osoo inni waan waaqessu hin beekin itti heerumte. Ani musliima ta'uu isaan bare bakka achi booda wajjiniin amantii tokko deemnu malee hin jedhee bakka garagaraa. Amantii tokko yaadanii. Yesuustuu si godhe maal barreessa kun dingaa irraa safara Oromoolee barreessuu hin dandeessu ani shaati immoo. Dhaggeeffadhu dhiisi ati. Dhaggeeffadhu yookiin sin jee isin amantii wajjin yaatanii. Amantii adda addaa hin danda'amu kan nayyamamu akka amantii kootti musliimatti heerumuun hin danda'amu. Ragaa naaf fidi musliimatti hin heeruminaa kan jedhu. Dhugaa rabbiin hin danda'amu maali dukkanni maal walitti qabaa jedha akka. Dukkanni maal walitti qabaa jedha wangeelli. Situ jedhe moo Yesuustu jedhe. No, hin danda'amu dhugaa rabbiin hin danda'amu maal akkamitti Situ jedhe moo Yesuustu hin danda'amu islaamatti hin heeruminaa jedhe. Na dhaggeeffadhu. Ati inni basmaa medhee sanqaleessii fi nyaatta. Waa'ee sanqaliitii fi waa'ee. Maal godhuree mana tokko keessa teenyee ani waaqessaniif waaqessu inni immoo na biyyiidhaan namadha yoo ni jedhe ani maal nan fudhadhaa. Kiyyuu Yesuus islaamatti hin heeruminaa kan jedhu jira. Ilaana dhaggeeffadhu waan hundumaa. Jira. Nuti waldaan Jira moo hin jiru? Waldaan kiristaanaa nayyamtu allaqa. Sun dantaateessan waldaa kiristaanaatti amanta malee Yesuus miti jechuudha. Amma ati kiristaanan fuutaa Ahimad. Mushrikan fuudhu boon mushrikarraa. Ani immoo maaliif hin heerumu isinitti? Mushrika arrab. Maal nuti heerumta wallaahi rubbiyaaniirra lamattuu sin fuunu fakki abboonni irraan fadhe kiyyuu. Amma arraba taane na dhaggeeffadhu Ahmadaani dhimma arrabaan qabu waaqayyo arraba koo qabu. Akkas hin jenne bara nusaaniirra lamattuu sin fuudhu jechuun kiyya. Osoo rakishtee illee ani sin fuudhu maaliif ani amantii kiyyaa dhaloota. Naan koo sikko amantiin na dhawwaan siin jedhe maarree kan keessi dhawwee kan Bakkatti amantiin keessi dhorkite fidi. Bakkatti amantiin keessi dhorkite fidi. Oo geetaa Yesuus Kiristoos amantees amanuu baattees ani musliima inuma dhawwaa. Dhiisi ragaa kee achi dhiisi arraba duwwaatti dheertu sin arraba keessatti dagaara. Arrabsaan jiru ragaa fidiin jedhe. Qesti waan dubbisaa bannaati. Hin dubbisin. Akka shamarran kaafira. Hin dubbisin. Ilaaltu sobduu gadi asii. Inde ani muslimni naa fuudhu kon jennee misani jedhee fan deebii laadheef malee. Abboo muslimni sin fuudhuu dhiisi ati yoo mamma waa'ee baaba ati maaliif foon keessaa bahi hafuura seeni foon keessaa bahi. No ilaaluu edee ani garagalii na ilaali yoo man jedhe. Mucatti hafuura keessa seeni foon keessaa bahi. Bakki dhiisii waa'ee hafuuraa ammoo eessatti lallabdu dhugaa rabbi amma viidiyoo wayii ilaalaa olee dhufe dubartii jabara hedduudha akka isheetti abbaa manaa isheetti namatti toltu waaqarratti jannata keessatti immoo ishee kana ta'e eeggataanii minaamin jedhee ustaasi keessan kan laxxafaa oolu waa'ee hafuuraa maali? Weedduu caalaa dubbisaa ture. Ustaataa weedduu dubbisuu dhageessi ati. Na dhaggeeffadhu ibsa. Ibsa dhugaa rabbi qola dhaggeeffadhu. Eessatti wal agarreessi bolloo ga'anii iddoo itti si beeku iyyuu hin qabu qola dhaggeeffadhu. Waa'ee hafuuraa keessatti beektu sin hafuura yoom lallabdanii beektu waa'een keessan foon lafarratti foon waaqarratti foon. Amma rakkoo ta'een si waan isin jedhe. Iddoo tana kiiloo meeqa taatee kiyyoo? Quban qabu guyyaa lama onlaayinii irra jiru. Kiiloo maali? Isa jechuun naayimii uumaa hin sodaatiin abshir. Dhugaa naaf hin dhufne kiristoosii naaf hin dhufne maali?
waluman beeknaa haadha koo ani guyyaa lama dhugaa Kiristoos misirree no waan tokko naaf hin dhufne naaf andeenya arsii arrabsaa jiru shi Udaan kiiloo meeqa geera? Maa udaan gurguramuu kee? Macaafa irratti akkas jedha. Eessarraa abbaa koo? Udaan nyaatama jedha. No, ani isa kanallee argee hin dubbisne isintu dubbise ta'ee hin beeku dhugaa rabbii wallaahi hin dubbisne no. Okay, abbar macaafumatu jedha hin dhiiroo gaa eega nyaatame dhiyoo tana nutillee ni nyaannu. Maal oshinti beetii maa qotturre dhugaa rabbii bannaati biyya lafaa maan nu geesse sirriitti qabneen gurgurru maan gurguriinisi. No, gurguraa miti barni nyaatama jedha haadha koo kiristaanni bar. Kiiloo meeqa geechuma jechuudha gatii isaadha miti. Erga nyaatame ni nyaatama jedhe silaayi erga nyaatame dhiiroo kiiloon meeqarra jira zabanni kana beektaa nooroon. Amma Itoophiyaan gurguramuu jalqabe wallaahi Itoophiyaan jiru wannaati gurguramuu jalqabe taanaan jiruun Itoophiyaa buutee gannaan hin jettuure wallaahi nan gala. Kiyyuu koo bar kiristaanii Itoophiyaa qofaami bakkuma jirutti macaafni waan ajajeef dhimma nyaata baraadha. Tanumaaf dhugaa rabbiin Batameen beekusti qoy nani gaafadha kiristaanota biraa dhugaa nama garda mamaatti. Yaa meeqarra jira jedhee meekiyyuu asumaanuu dhiifamalee naaf godhe ati amala bareedaa qabda haadha koo waanan siin jedhuuti. Amma fakkeenyaaf yoo namni tokko qabee karaa irratti si gudeede abbaa keetiif meeqa kafala? Beekaani kan anoo kanan beeku dhugaa rabbii kanas namni na guduudina godee sinjiru garuu waan akkasii sadii. Fuula duraaf kan dhufuu malaami. Natti mi kahabar ko natti mi gobaz natti mi bareedaa ko meeqa kafala? Okay. Maallaqa sanillee siyaas baasuu ni dandeenya beekiga. Okay dubbadhu dhugaa rabbii dubbadhu akkaataa isaan kee namatti tolu kiristoosii. Maal akkam salphoo ta'e akkam sanuu dhugaa rabbii namni guddaan hin jiru hundumtu isa salphate Yesuus gooftaadha. Yesuus tooftaadha. Maa dhugaa garuu qalbii malee nama guddaan qabdanii maali safuun beektanii nama guddaan qabdanii. Lakki akkuma namni beekutti wajjin yaana malee. Ahmad dhugaa rabbii salphoo akkasiidha. Siitu safuu beekta baay'ee safuu jechuun waan ati viidiyoo si baasu. Yaa. Si baasa waan ati haasoitu. Baasi fiti. Waan rabbi lokna godhe sanas baasu. Fidi naggeeffadhaan isin bollookne kiristoos hin gaanfadhu maameen kun. Wallaa waan viidiyoo irra na bilookte siifiin baadde. Dhugaa kiristoos misirreen waan nama bollookee hin beeku mootii kun nama baay'ee qaba waan ta'eef qadirii keetti si hojii haasa waan tolee nama barumsa barbaadu barumsa barsiifna nama lilmee barbaadu lilmee bareedaa jira. Ibsa. Wallahi baasii sinaggeeffadhaa fidi ani waan hin haasa'e ittiin qaanfadhu andeenya waan hin haasa'u nan beeka waan ta'eef bor waan na qaanfachiisu naasuwan as baasii dhuguma yoo dhugaa qabaatte as baasta ati nama ati nama kiristoos misirreen sinaggeeffadha baasii as. Dafaa ka fida hin Haasa'e ammaan haasoitu dhiisi haasa'e immoo. No, waan si qaanfachiisu viidiyoo keen fida jette ni dhaqiitii waan na qaanfachiisu viidiyoo kana fidi kunoo namoota 400 jiraaf fidi nan naggeeffadhaa dhugaa rabbi sin nagaa. Sila murfeenu taayikiu jettaa birraadis. Taan immoo. Dhaggeeffadhu dura irratti nuti akka musliimni akka waan ragaa hin qabne hin dubbanne ni beekna. Ilaa dhugaa sooba keessa salphoota malee kunoo waa isin haasa'aa ta'e gaarii dhugaa rabbi namni guddaan nuti keessa jiru hundi keessa. Hin baasaa fi. Nin baasaa fi gabbeetiin deebi'a na ol deebisi. Dhugaa rabbi asuma ta'an see qabla. Ishi tasko. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Ani fiifuu galgala kana gurbaan tokko Yesuusi jaalatanaan jee gammachuutti hin jira. Yesuusuma jaalatan nama jibbee beeku qaba macaafa qulqulluu keessatti Yesuus kan jedhu dubbistee beekta. Dhugaa rabbii dhuguma nama jaallatan no. Sisi ni jaalata? Sillee ni jaalata? Wayne gudeeffallaa ani gatii dhiiga isaati akkamitti na jibba abbaa ko. Haadha manaa qabda kan beeku haadha manaa kee. Abbaa manaa beeku. Ilaa argitee kanaaf ani isin jedhee dhugaa rabbii isin salphoota xiqqooma tokko kabaja kan jedhu. Tamaanu arrabsu ceeta ustaaz Saayaqii assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ustaaz. Warahmatullahi wabarakatuh. Dubartiin gudeedamtee maallaqni kaffalamuuf waan safuudhaas maal taate macaafaat dubbatan lallaba amantaati. Birrii 50 isin kaffalanii arboo waan guddaadha.
Istiyaani mucaan qabasti gudeedee dhufee birii 50 falaatu kamaarreen ani ilaala gaafa sana malee maalan jedha. Raawwateen beekne maal Maal jedhee. mucaa gudeeda si gudeedee abbaa manaa keetiifuu 50 kannannin yoo maal irra fayyade. Okay, galata saashi galee magaanina gudeedee garkaa fudhadhee man ilaala dhugaadha. Waan ijaan agarra naasuu Akkamitti siin kan nu bar abbaa manaatiif kana takka abbaa keetiif kan nama sii miti taarka to'ati miidhamte. Maagaa kennuu fi raawwatamu malee waan hin agarre maalan dubbadha raawwatamu gaa raawwatame hin dubbadha. Yaa guddiidha birrii guddiidha. Maashaallah jedhi dhugaara fi dhuguma guddiidha yaa. Yaa wallahi qarshii shan. Ibsaan fideera olgashiin lakkoofsa tokko barreeffataara. Si dubartii kiristaanaa moo wallahi guddiidha. Fidi. Ibsaa deebisi. Ibsaan ni deebi'aa mini deebi'aa. Taa'ee immoo ibsaa kana jedhamu wallahi siif galaasa. Guddisiin viidiyoo baasusti. Ishi. Har'a waanuma dhugaa. Ishi gaashee tabbaqu. Sababiinsa gummaa qabdi moo qabdu ilaala. Inde durbummaan maa yeroo finca wanta kana na yaadadhe wayyoo haala koo gaaf tokko qomaa nan jettee tantalli tokko durbi gaafa fincaaftu beeksistii durbummaa qabdiif hin qabneen jedhan dhuguma jechuudhaan ji. Abeet weedduu dubbisaa bultiin talli. Qoy waan sobaadhaan kuni maali waan durbummaan maa yeroo fincaaftu. Ayyee. Olaana mootii. Us fila. Qoy na dhaggeeffadhu. Waan sobaadhaa kun. Wanni isin irra dhufanii taksiisaa wajjinitu na fi salphina guyyaa. Duraaniin ustaaz ibsaa jala boo'insi jeeyaan faaggaa. Ibsa bana dhaggeeffadhu dubbisoo Usii. Maal taate? Laali wanni si irra fidde ustaazatti akkaataa gartee itti gartee warra dubrummaa hin qabne hundumaa fixaadha. Ka dubrummaa qabu fudhadhaadha waan josoo irratti fiddee warra dubrummaa hin qabne akkaataa chee godhan. Dhaggeeffadhu. Gaafa akka jiraataa fuula isaa wajjiniin ani nan cheekii. Astaghfirullah al-azim. Qarshiin 50 isinii guddatti tanaafin isiniin ja'a. Tanuu waan kakkaatiif waan fincaanii waan kakkaa waan shinti beekti. Yoo ati akkamitti teessee laayivii gubbaa ishee dubbatta. Nutu jedhee maanni mamaraatti waan isirratti deebiin yoo asofne waan maal macaafni ja'a miti akkamitti kakkaa dubbatta ati waan kakkaa waa ishee akkamitti dubbatta ishee. Gaafa kaawwan barreeffame dubbisne maali? Hayyee macaafni keessan kunoo safuu eetta guddaa eetta macaafa keessantu amma naafi macaafa keessan kam tura guddaa. Macaafan dubbisne nu garuu gaalabbi kun hadiisa irra jira malee macaafa irra hin jiru. Kainurraa baala hadiisa irra jira miti fila. Toleegaa ustaaza hadiisa sana as baase amma hadiisa irraa dubbatti sana as baase amma. Naaf kennamee nufi bursii fideen nufa isaatii magaalatti ol amma baase sii dubbachaa jira viidiyoo laayivii dubbachaa turteemi. Hadiisa dubbisne kaane hadiisa warra dubbise. Baasii jedhee amma hadiisa irraa dubbachaa turteemi as baase hadiisa irraa dubbachaa turte. Na dhaggeeffadhu sii fideetan nufa maarree akkuma dhaggeesseetti ammas deebisee sii fideetan nufa. Yeroo ati asii himtu kana yeroo ati akka asii weedduu caalaa wanta himaa jirta laa. Seera lakkoofsa boqonnaa meeqa boqonnaa 30 takka laal seera lakkoofsa boqonnaa 30 takka lakkoofsa 16 durboota dhiiraa wajjin ciisanii beekan kajuu kana gartee akka tichee godhan dubbachaa turte macaafa baayibilii keetiraa dubbachaa turte. Ana lugaa baayibiliin dubbisne waan mina. Akkaataa tichee godhan laal amma seera leewwataa 30 takka siyaa baasu. Koina dhaggeeffadhu. Ana baayibiliin dubbisne dhugaa rabbii hadiisadha. Muhammad macaafa qulqulluu arraba tokko fayyadamtee beektu lakkoofsa 30 takka. Maal lagootee fayyadamte oina dhaggeeffadhu. Muhammad quraana keessa hadiisa keessa moo wangeela keessa? Hadiisa ennaan as baaftu obboleetti. Laal akkas jiru. Durboota dhiiraa wajjin ciisanii hin beekne hundumaa garuu ofii keessanii fudhadhaa jedha. Duburaa fi akka duburan ta'een akkamitti beeka waan jiru asirra dhaabbattee intalaa turte jechuudha. Quraanni wangeelarraa koppii godhame gaafa jedhamu sobanatti fakkaata dhuguma jechuudha. Asii fuudhanii achirratti barreessanii jechuudhaan. Tole hayyee hadiisa hedduu san baase obboleetti laal. An amma ragaa malee waan tokko hin dubbadhu.
Ibsa wanni baalagummaa akkanaa wanni safuu balleessu kun amma macaafumarra jira. Safuudha jettee barsi lama kaasaa kaasnaan safuudha. Boojuudha bar. Matsaafuma salphina kalaal matsaafuma keetii salphina bar. Salphoodha maaloodha siin. Macaafa dubbatu jirra bar. Waaqa adiisa salphina kiristoosii adiisa salphina. Amma nagaan deema. Ayyee nagaan deema amma ganaa hin dubbatin waan akkasiitti nagaan deema arraba dhaabe. Macaafni keessa deebii Bukaarii moo Muslim keessa? Yoo adiisa dubbisne malee quraana miti yeroo sana dhugaa adiisa. Dhaggeeffadhu. Ibsa amantii amanuu baattee adiisa dhugaa rabbi adiisa. Obboleetii gabbuuta yookiin dhaggeeffadhu waan isin kabajaan si hojjaatu jira yoo adiisa keessa waan amma itti kana qabaatte as baasiiti amma dubbisi. Amma miti kan boorsi fidee nufaanii adiisa kee dubbise malee wanta namni fidee dubbise garuu dhaggeeffachaa ture. Dubbachaa ture manuma koo dubbachaa ture isaa wajjin maaliif walitti hin qarrasne kan keenya duwwaa maa qarraste. Waa'ee maalii haasaa turte mati. Akkatti ilaalan hunda mee akkatti ilaalan hunda akkasiin itti himtu laalame laala akkatti ilaalan hunda laala. Durbumaan maa yeroo maal kutteetti sarratti. wanta kana na yaadadde wayyoo haala koo gaaf tokko qomaan nan jettee tantalli tokko durbi gaafa fincaa fincooftu beeksistii durbummaa qabdiif hin qabneenidhaan dhuguma jechuudha anji. Akkasittiinidha. Gartee akkatti ilaalan hunda himaa jirtaa jechuudha. Na waan barreeffame. Baalagee kanarra baalagee jira amma baalagee kan miti bu'aan waan gaariin barreeffame gaafa namni dubbisu maaf bilginnaa dheetti dhugaa rabbii kiristoosii waan barreeffame dubbisne waan barreeffame sirriidha waan barreeffamee jiru dubbatteeti ati waan barreeffamee jiru dubbattee dhugaa baaybiliidha waan barreeffamee jiru maaliif harmi kee akka kuruphee fakkaatu hayyee an baaybiliidhaan jaati qoyga yoo abeeyte yoo beekumsa naasoo jiraatte ani wangeeleen jaati baaybilii dheettee ragaa baafadhu ani ragaa baafadha. Asitti irratti viidiyoosii amma booddee viidiyoosii dalagalaa jaalalli kee akka daadhii wayiniiti. Jaalalli kee akka daadhii wayiniiti. Waan jeelee waan jaaluuf qonne kana dubbisaa turtee jiru biratti waan akkanaa safuu haasawaatu isin hundi keessan guddaan hin jirtanii maarree akkamiin namni waan akkanaa haasaa waan akkana haasaa sanuu kana godhatta fidi jettee akka nama gartee nama nagayaa kanarra biloo kana goote si galee. Ani miti kan si bolloo kee nama bolloo kee beeku dhugaa rabbi si bolloo waan maaf si bolloo dhufte mana koo yoo ta'e gadi si darbadha maali harka koo irra jiru yoo tirfiyaa softe. Ayyee ammatti fufaa waan biraa usaamti waan biraatti fufaa amma nama wantaate hojii salphachuu gaarii miti. Mana keenyatti illee waan akkanaa kaasuun gaarii miti. Dirqamaan nama dubbisanii dhiifamuu nu godha abboleewwan. Qo'ee meeqa dhaggeeffadhu. Lakkoofsi isaa iyyuu laxxafamee ture. Maaf isa balleessitee macaafa irratti barreessiteeti? Maali lakkoofsa adii isaa maaf hin laxxafne? Si qaanessaa? Obboleeti. Adii seeta. Hayyee adii seega taate as baasii jeema. Wajjitti fufaa xiqqoo. Gaarabbii adiis. Amantee maanuu baasii. Shaddi taalee. Waan akkanaa wajjinaa sa'oo dhiiseessu taate wajjinaa sa'oo wantana. Jechuun boodarra wanta na dubbiste astee wanta na dubbiste kitaaba bakka galtee asteer fa'aa dubbisuun malaa akkasuma Izraa fa'aa dubbisuun malaa Isqeel fa'aa dubbisuun mala kana deemus yoo yee kana deemus yoo yaa.